bakka har'a sirraan qaanee hin jedheen atiriyyaa qotii shoonaa godhi sirraan qaanee hin jedheen maaliifiinaan jedhe. Si fayyadeera garuu wantoonni achitti barataa turte ture. Si fayyadeeraan jedhamu sammuu akkasiinis jiraachuun barbaadu rabbi sammuu akkasii akka naa kennuun fedhu. Maaltu si fidee gara islaamummaatti isaa? Ilaaltee nagartuu bareeda mucaa keenyaa gaafa isaan jedhan beektaa natti tola qoosaas fakkaata. Yommuu ta'e adeemnee shahaadaa qabsiisna inshaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Afeerraa keenya kabajjee stuudiyoo keenya zaadiitti waan argamteef anaa dhufu akkasuma immoo galatoomii siin jenna. Sinillee keessumaa kabajaa gootanii stuudiyoo keessanitti naaf heeruu keessaniif guddaa galatoomaan isiniin jedhaani baga nagaan eeddan. Keessummaan keenyarraa innudha waan jedhu kennamee nu wal beekuu dandeenya hordoftoota keenya wal bari. Keessummaan keessanarraa karaa sooshaal miidiyaa Saamii Karrayyuudha. Maqaan kiyya akka jalqabaa yookaan kaawwala. Kamaatiin kiyya naa moggaasanii Saamu'eel Fiqiruu Bulaadha. Amma immoo alhamdulillahi rabbil aalamiin maqaan kiyya Samiirii. Saamu'eel irraa gara Samiir jechuudha. Eessatti dhalattee eessatti guddattee amma eessa jiraata? Galatoomii ulfaadhu. Kan itti dhaladhee godina Wallagga Lixaa aanaa jechuun ani kan itti dhaladhee godina Wallagga Lixaadha. Wallagga Lixaa jalaa magaalaa osoo hin taane baadiyyaa fagoodha. Baadiyyaa fagoo makiinaan hin jirre konkolaataan hin jirre ganda Inimaa Somboo jedhamtutti hin dhaladhee akkas jechuun Najjoo fi warra jirru magaalaa jedhamtu gidduudha. Baadiyyaa sanatti dhaladhee garuu kan ani guddadhee magaalaa Mandiidha. Wallagga Lixaa magaalaa Mandiiti jechuudhaan. Achumatti barnoota namni achumaan na beeka malee bakka biraatti namni eegu eenyummaa ofii dhiyeessuun immoo gaarummaan qabu waan ta'eef baadiyyaa konkolaataan jirre sa'aatii 2 sa'aatii 1 deemtu dhaladhe namni borumaaf akka na barutti kanan guddadhe magaalaa Mandiidha akkasii jechuudha. Ammoo eessa jiraata Saamii? Weel galatoomii amma magaalaa Finfinneen jiraadha. Asuma Finfinnee isin hojjedha. Jireenya kan kee fi nama sii qabna jechuudha. Finfinnee ma jiraadha. Boodatti immoo beeknu bakka rabbiin jiraadhaadhe. Jiraanna bakkuma rabbiin nuuf qoode sana jiraannaa jechuudha. Inshaallah bakka keerii rabbiin waa dhaabu. Gara gaaffiitti osoo hin dura Saamii jedhee waamuuf hin jedha Saamii isaallee yeroo baay'ee afaan hawaasaa irratti illee kan baratame Samiir irra Saamiidha. Kanaafuu Saamii madhees waamu. Rakkoo hin qabu. Kanas saayamsiisaa jira jechuudha afaan biraati. Gaafa miidiyaa keenya yookiin immoo istuudiyoo keenyatti si affeerru dura irratti gaaffii hawaasaatiif deebii laataa jirraa hidhee yaadaani. Fi yeroo baay'ee irra deddeebi'ee hawaasni Saamii Karrayyuu nu dhiyeessaa jedhanii koomenti irraan barreessaa turtanii. Warramoo Saamii irraa gaaffiin isin qabdan bakka isinii buunee isinii gaafanna hamma xumuraatti nu faana waan hordofaa innaan hordoftoota kennaan asumaanu gara gaaffii haala adeemsa amantaa keetii osoo hin kaasne waa'ee ramadaana irraa xiqqoo haasofnaa jedheeti akkamii qophiin simannaa ramadaanaa maal fakkaata? Ramadaana jechuun naaf baatii nagaadha. Baatii jaalalaati. Baatii tokkummaadha. Baatii itti rabbii ofii kadhatanii fi baatii itti biyya ofiifillee maatii ofiifillee jiruu jiraataniifillee waan hundumaadhaa fi du'aa itti godhatanidha. Ammoo baatii kabajamtuudha. Baatii Quraanii Rabbiillee itti buute baatii ulfina qabeessa keessattuu uummata Islaamaa biratti hordoftoota amantaa Islaamaa biratti ifin har'aa miti Saamiin osoo Islaamummaatti hin dhufinu wayita Saamu'eeliin ture gaafa Saamu'eel tureyyuu Saamiin nama Ramadaana jaallatu nama Ramadaana illee osoo Islaamummaan qabaatiin waggaa 2 soomaneedha. Shahaadaa osoo hin qabatin akkuma Islaamaatti Islaama ta'ee jechuun numa salaatallee salaata hin salaatu garuu sa'aatii sanatti Ramadaana nan soomanan ture dhugaa dubbachuu fi waggaa 2 akkasittiin soomane otoo shahaadaa hin qabatin. Suurri irraa kaatee haga lulluqqii yookiin immoo haga galgalaa jechuudha bakka haga furraatti niin soomanan ture kanas namoota gurguddaa namoonni beekan hin jiru namoota namaafillee fakkeenya ta'an mana isaanii tin soomanaa ture maqaan namaallee dhahuun gaarii miti miidiyaa irratti waan keeriidha waan ta'eef waan dheelee rakkoo hin qabu achittiin soomanaa ture alhamdulillahi rabbil aalamiin waggaa tokko garuu soomana kiyyaa salaataa soomanaa ture amma immoo ramadaanni kun anaaf eegan Islaamummaatti dhufe ramadaana lammaffaadha ammas ramadaanni anaaf gaariidha deemayyaadha ramadaana bareedaadha qophiin isaanillee akkuma gaariitti ni eeggachaa jira ana qofa miti uummata Islaamaa hundumtuu hawwiidhaaf fedhiidhaan kan inni eeggachaa jiru. Qophiin ramadaanaa bareedaadha jedhaan. Inshaallah ramadaana lammaffaa kan kee ta'uu kan keenya himtee jirta. Akkam ture ramadaanni inni jalqabaa suni Islaamummaatti gadhuftee soomtu sunii fi kaasuun Islaaman ta'ee jalistee soomtu sun garaagarummaan isaa maali laata? Moor garaagarummaa guddaa qaba. Gaafa sana noormaalii al tokko hin jiraame gaafa ni osoo Islaamummaatti hin dhufini agas marallee hubannaa isaa hin dubbisa malee hubannaa isaa miti hiriyoonni koo hin jiru isaanii soomanu yoo nyaadhees na agas mara miti yeroo sanatti chikkii qabu garuu nyaadhu dhugaa dubbachuuf isuma dhugaa dubbachuuf baay'ee nyaadhu yeroo sana maaliif jennaan yoo xiqqaate gaafa baay'ee mafaa hojii faa yoo naqee baay'ee beelaheen isa yoo waan xiqqoo nyaadha waan akka tamra faa yoo nyaadheen ala garuu bara darbee Islaama ramadaanni naaf kala jalqabaa waan ta'eef hedduu
beela jira, beela obsuudha, dadhabbii jira. Akkasumas immoo wantoota baay'ee jira gaa maaliif ennaan humnaan dhabdaa. Garuu immoo salaataan if jabeessita. Salaatii humna sii kenna. Salaatii bakka nyaataallee si buhee si jabeessa. Akkasumas immoo ramadaanni kun ji'a keeriiti waan ta'eef ji'a keerii dalagachuu yookaas immoo gaarii dalagachuu waan ta'eef. Obsa si gaafata. Obsa qofayyuu miti. Injiraamire humna sii taa'eef inumaayyuu ramadaanni anaa fi ka jalqabaa xiqqoo natti gara jalqabaa guyyaa 11 natti cimus isa booda moor jabaachaan deeme inumaayyuu natti tola maaliif dhuma faachaa deemtaa ramadaanni maaf dhuma dhuguma siin jedhaani maa dhuma faachaa deemtaani akkasumas natti cimaan turre maaliif dura xiqqoo seentanii waan tureef moor akkas jedheenii yaadaan akkasuma akka normaalii. Ani wanti gaaffii ta'e yeroo islaama osoo hin ta'in soomtu sana namni sooma gaafa soomu ramadaana gurri isaa sooma afaan isaa sooma ijji isaa sooma inni qaamni isaa guutuu sooma waan hedduu badii hundarraa waan ta'eef ka ofii hedduu ka soomtu gaafa islaama dhugaa taatee shahaada qabutti sana immoo wantoonni asirra seera ta'anii kaan hundi hojiirra oolu akkamitti fudhattee mee wata ramadaana jalqabaa osoo islaama hin ta'in soomtu sanii fi kana arraba keetii surra gurra keetii surratti akkam ture sitti ulfaanne laata? Normaalii gaa islaamummaa jechuun tokko qoosaa miti yookaan taphaa miti. Ani islaamummaa nama silaalee itti hin dhufne, sheeka silaalee hin dhufne, ustaasa silaalee hin dhufne, hiriyoota hordoftoota amantaa kanaa hordofan ilaalees hin dhufne. Islaamummaatti kan hin dhufe tokkoof tokko an hubadhee baradhee dubbisee even kitaabota gurguddaa even kitaabota ingiliffarraa kitaabota araboo ka afaan arabiif barreeffame immoo translate godhee gama yuutuubiin illee deeggarame akkasumas immoo gama miidiyaa islaamummaa islaamni qabdu gurguddaa waan jedhamu sanaanii inni dubbisaan ture tokkoffaan nama barnoota qabu waa gochuunis nan rakkisu ture islaamummaa baradheetiin itti dhufe qoradheetiin itti dhufe islaamummaa maal akka fakkaatu beekeetiin itti dhufe namni takka islaama gaafa ta'u namni tokko gaafa soomanu namni tokko gaafa salaatu maal akka godhu osoo islaamummaatti hin dhufiniin hubannoo isaa qaba moor hubannoon islaamummaan dhumu beekachuunis si sobsiisa barataa deemta ibn aliima gaafa taatuyyuu waan qaraatu waan barattu irraa qabda amman dhufee bareetti beekuus hin dhumatu garuu osoo islaamummaatti hin dhufin kan hin soomanaa ture hubannaan isaa wal caala ka amma addin addaa jechuudha maaliif ennaan yeroo sana yoo nyaadhis hagas maraa intinii miti hagas maraa waan illee raana gaafatamuu hin qabu. Waan keessallee hin jirreef. Waan keessallee hin jirreef garuu saa sanatti sun muuxannoo naa ta'eera hubannoo naa ta'eera. Alhamdulillahi rabbil aalamiin gaafan islaamummaatti dhufu immoo moor gaafan soomanuuni waan hundumaarraa of eeguun dirqama ifin salaatuun dirqama wantoota shariyaan irraa si dhoowwan wantoota gochuu qabdu hundumaa ni goota maaliifi waan islaamni tokko godhu ni goota waan islaamni tokko hin goone hin gootu waan shariyaan si eeyyamu hin jira mire sanas hundumaas yuushuudhaaf irraa of eeggachuun dirqama ammoo ji'umti sun iyyuu ji'a jaalalaa waan ta'eef ji'a nagaa waan ta'eef waan hamaarraa of eegda ji'uma sanatti irraa si eega osoo mati nan godhattee iyyuu sammuun kee siin eeyyamuuni maaliif jennaan ji'i kun ji'atti keerii dalagattuudha ji'atti gaarii dalagattuudha ji'atti illee waan baay'een itti si milkaa'aniidha wantoonni si jalaa qabamanii wantoonni gaaffii ta'an illee ji'atti siif milkaa'anii ji'atti gaaffii siif argata waan ta'eef tokkoo miti jechuudha shortilii gaafan islaamummaatti hin dhufin soomanaa ture fi ergan islaamummaatti dhufee soomana jalqabee wantoonni waladdaa danuu jiru yeroo sana dirqama irratti hojii dirqama miti amma immoo yuushuudhaaf mandaatariin irra jiru jira dirqamni irra jiru islaamummaa keessatti waan islaamummaan godhinaan jedhe nan godha waan islaamummaan hin godhine irraan fagaadha maaliif jennaan kun hundeema islaamummaati ammoo namni islaamaa tokko waan godhu qabu ni qaba namni godheef hin godhu waa rabbiin kiyya na ajaje waa rabbiin hin godhinaa hin godhu waan namaa miti ilmi namaa dogoggora ilmi namaa hubannaa dhabuu danda'a hubannaa dhabee dogoggoruu danda'a an garuu waan rabbiin kiyya godhe nan godha an hamaarra kan rabbii caala waan rabbiin kiyya na ajajin irraa hodha waan rabbiin ajajin irraa hubadhu ammoo akkuma rabbiin ajaju immoo islaamummaa keessa immoo seera qabdi seera islaamummaa sin jiraa mire wantoota sanallee irraan of eegaa siin jechuufanii galatu. Salee waan bal'aa nu kaastee saamini amma gara gaaffii kiyya tartiibaan qabadheetti deemuuf jedha waa'ee ramadaana keessaa baasne tarii wanni nuuf yoo jenne yaannoo jiraate gara boodatti deebina. Mee Saamu'eel yeroo turte haalli amantaatti hordofaa turte beekumsa amantaa sanirraa qabdu yeroo Samiireen hin ta'in jechuudha akkam ture. Galatoomi ulfaadhu bina ni gaayuu xiqqaatee umurii waggaa 26 waggaa 25 amantaa kiristaanaa keessaa amantaa pirootestaantii yookaan pheenxeen hordofaa ture gaafa achi turetti akkuma nama tokkootti maatii sanarraan dhaladhe maatii amantaa pirootestaantii hordofaa irraan dhaladhe zarii kiyya keessa islaamni hin jiru
tarmaan darii makiyya keessa hin jiru. Dhalatee masiinuma hin jiru. Yeroo jalqabaati. The first time akka zarii koo miti akka qomoo koo miti akkuma ganda kiyyaattu iyyuu ani islaama argees hin beeku nama islaamaas hin beeku. Maal jechuudha laata bakka islaamni hin jirre hin jiru jenna. Argees hin beeku masgiidas argee hin beeku sheekas ustaazas argees hin beeku beekote jechuudha. Musliimoonni hin jiran. Takkaan jiran. Daawwan hin geenye taatari. Akkasiidha garuu nama tokko qofan beekan ture erga isa booda gaafan qoradhuuni maqaan isaa Bashir jedhu seenaa qaba namicha sana faanallee tumanii intanii ta'e malee naannoo keenya keessa hin jiru normaalii haa ta'u gara Gaaffii keetti yoo cehu an akkuma nama tokkotti maatii kiristaanaarra dhaladhe pirootestaantiirra dhaladhe abbaan koos haadhi koos maatiin koos firri koos sanuma hordofu amantaan biraallee hin jiru nu keessa maatii koo keessa amantaa ortodoksii fa'aa maal fa'aa hin jiru amantaa pheenxee pirootestaantii yoo ta'in akkuma naannoo akkuma ganda keenyaatti yoo even yeroo jalqabaaf namni islaamummaa qabate ana qofaadha. Ani gaasaa sanatti tokkoffaa nama mana waaqaa keessatti illee guddate. Mana waaqaa jechuun churchii seedhanii jechuudha. Akkuma tokkottis kennaa qulqulluu waanta jedhamu jira. Kennaa qulqulluu jechuun kiristaana ta'uu kee fi dhiisuu ta'uu kee kan ittiin adda baafattu sanallee baradhe ani akka nama takkaatti. Waan ittiin adda baafattu jechuun? Waan ittiin adda baafattu jechuun kennaa qulqulluu waanta jedhamu jira sana jechuun fakkeenyaaf namni kiristaanaa tokko ni dhalataa mire gaafa dhalatu ni cuubama. Cuubamus immoo gaafa sanaa garraa gahee maqaa abbaa kan ilmaa kana qulqulluutti erga cuubamee booda inuma jiraata. Akkasumattiin hordofaa amantii sanaati. Siigaleemi garuu guddattee gaafa yeroon kee gahu yeroo keessa gaafa siin jedhu ulaagaa waan tokko guutuudhaaf kennaa qulqulluu waan jedhamu jira. Ulaagaa amantaa sanaa guutuuf. Kana jechuun fakkeenyaaf gaafa duutuu hin jiraa mire namni gaafa sitti beesee awwaaluu maqaan galmee keefaa hin jiraa mire sanaaf si fayyada ammoo kennaa qulqulluu waan jedhamu jira. Kennaa qulqulluu jechuun dhiifamuu cubbuu waan jedhamu jira. Kennaa qulqulluu sana ni kennu gaafa kennanii kennaan qulqulluu sanii akka waan cubbuun hojjette si dhiifamuuttiidha. Kanatti fudhattu jechuudha kennaa qulqulluudha sun. Ani immoo namni sanan baratin hin fudhatu sanallee. Wanni kun akka sartifikeetiitti barnoota booda sii kennama. Kennaa qulqulluu sana abboommii waan jedhamu jira abboommii kurnanuu waan jedhamu jira. Abboommii kurnanuu sana baratteetu akkasumas immoo kennaa qulqulluu sana erga barattee booda akka nama tokkootti miseensa taataa jechuudha. Gaafa sana kaastee ati miseensa waldaa sanaati. Siigaleemi osoo sana baratin ati miseensa miti. Gaafa sana barattee sartifikeetii fudhattu garuu miseensaati. Gaafa sana kaastee yoo duutellee bakki awwaalchaa dirqama sii kennama. Dirqamas qabda. Ammoo kennaa qulqulluu sanas ni fudhatta. Sana dura garuu osoo baratin hin fudhattu. Maqaan keellee hin jiru maqaan yoo fakkeenyaaf galmee waan jedhamu jira. Miseensi waldaa sanaa jira mire akkuma barataa turtu miseensa waldaa sanaa ta'eeta. Gaafa barattu miseensa waldaa sanaatti tokko dabalamtee jechuudha. Siigalee mire akkas jechuun beekamtee jechuudha waldaa sanatti amanaadha. Amanaa keessaa miseensa waldaa sanaati jechuudha. Sana barachaa guddanne ammoo akkuma nama tokkottis waldaa keessatti guddadhe. Waldaa keessatti abbaan koos haadhi koos achi keessatti na guddisanii akka ijoollee warra kaanillee duriyyuma maaliin hin qabnu nuuni. Macaafa qulqulluus barataa guddannee baayibilii jedhanii ibinaa xiqqaatu guddatu waan irraa baratan tokko akka nama tokkotti barataa guddannee akkasii jechuudha. Gaheen qabdu jira amanticha keessatti. Miseensummaan ala jechuudha. Miseensummaan ala normaalii ni hin qabaa. Fakkeenyaaf wanta baay'een tajaajilaa ture. Afin kiroogiraafii faallee hojjechaa ture. Kiroogiraafii wanta nama jira faarfannaa duukaa waan akka shubbisaa beektaa waan akka shubbisaa wanta nama tokko jira. Argitee gaafa faarfannaa faarfatan. Gaafa sooshaal miidiyaa irratti yeroo ta'u. Sooshaal miidiyaa irratti weessii faarfannaa sana kiroogiraafiin hojjechiisa. Achi keessatti even macaafa qulqulluullee barataa ture. Macaafa qulqulluu xiqqaa tokko irratti teoloojii wanti jedhamu jira. Kan ittiin barattu hubannaa amantaa sanaa qabaachuuf yuushuudhaaf barachuun dirqama keeti. Erga barattee immoo ittiin hojjechuun dirqama keeti. Faarfataa kan jedhamu jira inni qofaadha. Kwaarii kan jedhamu qofaadha. Kwaarii jechuun gurmuudhaan hin faarfatta deemtee akkuma amma deemanii daawaa godhan beektaa. Fakkeenyaaf islaamummaa keessatti daawaa gaafa goote jamaadhaan deemtee daawaa gootaa mire kan jechuun namoota islaamummaatti dhufan ni fuutaa yookaan masgiida jaartaa yookaan madarasa jaartaa akkasii mire. Waan keerii wayii nama hojjetta. Waan keerii tokko jechuudha. Achi keessatti gaafa faarfataa kwaariidhaan gurmuudhaan faarfannu. Waldaa keenya irraa baane magaalaa mandii baadiyyaa isaaf adeemaa turre. Kana jechuun egaa achitti lubbuu haaraa fudhachiista. Lubbuu haaraa jechuun namoota amantaa ortodoksiirraa gara amantaa keetitti waamta. Akkuma samma daandiirra deemanii argitemi. Waamicha amantaa godhan sana. Baadiyyaa keessa deemnee guyyaa 3 guyyaa 4 bulleefaa baadiyyaa ibsaan hin jirre. Ofii keenyaa birrii buusnee birrii walitti qabannee kwaarii yookaan gurmuu sana afaan walitti deemnee namootaaf waamicha gochaa turre. Walsanitti amantaa santu sirriidha jetteetu fudhatu. Sanatti garuu ani namoota islaamummaa fa'aa keessa turanii gara amantaa sanatti fiduuf dhugaa ni gadda. Baay'ee waan wallaalanii waan ta'eef rabbiin ammoo. Wallaalummaadha. Rabbiin kiyya gaa cubbuu kiyyatti achuma kiyya na qulleesseera. Alhamdulillahi rabbil alamin. Garuu isaa sanatti fakkeenyaaf islaamota fa'aa baay'ee fa'aa fudhataa ture. Islaamummaatti amantaa kiristaanatti kan dhufaa turan danuudha. Sababa keenyaaf. Sababa kiyya. Argitee? Sa'aatiin sanaatti keeriidha godhee jala lagaa ture har'a garuu gaafa ilaalu waan sun dogoggora akka ta'u
nin beekaa. Ammoo haa ta'u ani nama Pirotestaantii keessaa yoo namoota abbaan koo fa'aati koo namoota waldaa fa'aa geggeessanidha. Fin ani isuma kiyya bira guddadhe isuma kiyya bira gaafan ture sana. Isuma kiyya lubachuun qeesii jedhanii jechuudha. Isuma baay'een isa jaalladha. Ammayyuu niin jaalladha. Ammayyuu niin kabaja. Akka gaariitti na barsiiseera. Inni nama guddaadha. Pirezidaantiidha. Sinodosii Biyyarraa kan jedhamu gaggeessaa ture, hoogganaa ture. Ammallee biyya keessa hin jiru, biyya alaa jiraata. Inni hubannaa qaba. Ammoo nama amantaa kanatti namoota riseerchii gurguddaa wantoota gurguddaa hojjetaa turedha. Ani isa jala guddadhe. Afaan illee isuma jala baradhe. Har'a International Foreign Language niin dubbadha. Ani naasaa isumaan na barsiise. Ammoo carraa barachuufaa namatu hawwaasa. Sigaleemi akkamittiin macaafa qulqulluu irraa baradhaa, akkamittiin baayibilii irraa baradhaa, akkamittiin hubannaa amantii irraa baradhaa siin jedha. Maaliif waa'ee guddina amantii kootii achi keessatti waan na gaafatteef hin ibsaara waa'ee isaa. Inni immoo manatti qofaatti hin jira. Sheelfiiwwan akkasii hin jiru mana keenya. Kun hundumtuu macaafa qulqulluudha. Macaafa qulqulluu jechuun baayibiliidha. Sanaa koorsii naa kenna. Kan namaa ala qofaatti na barsiisa. Addeetti ispeeshaalii. Maaliif jennaan tokkoffaan barnoota tokkotti illee magaalaan koo na beeka. Waan soballee of keessaa hin qabne. Magaalaan koo akka gaariitti na beeka. Waldaan kiyya akka gaariitti na beeka. Barataa barumsaatti illee jabaadha. Saniif jecha noormaalii na cimsuu barbaada waan amantii kanatti. Siigalee. Bura akka jijjiirama wayii fidduu beekamaadha. Dhugumas immoo sonochi yaadde dhugumaan jijjiiramas fidaani. For sure waan ofitti amanu. Maaliif jennaani namni isa guddisee fakkaata. Akkuma itti waa baratanitti waan sana dubbatu beektaa. Bu'uurri kee dirqama jechuudha. Bu'uurri guddina keetii. Fakkeenyaaf ammanii gaafa ani baradhu amala maaliin qabu. Maaliif jennaan tokkoffaa kan na guddisee sumni kiyyaanii nama kabajamaadha. Iddoo malee dhaabbadhu. Saniifuu macaafa qulqulluu seeraan na barsiisa. Namoota warra teoloojii galanii baratan caalaa. Teoloojii jechuun macaafa qulqulluu kana analaayiz godhanii diffaayin godhanii akkuma tafsiira taas deseemas sirriitti baradheera. Hubannaa isaallee niin qaba. Sana gaanaaf isatu beeka. Akkamitti akka inni na barsiise innis ni beeka. Moora amantaa kootti nama cimaadha. Yeroo sanatti hubannaa amantaa koo irraa nama barsiisuu danda'udha. Moor akkas ta'e walumaa gala guddinni koo achitti gaheen koo kwaarii keessanii faarfadhaa. Deemnee daawwannee goonaa yookaas immoo deemnee namoota amantaa ni fudhachiisna. Teoloojii immoo kan inni na barsiisu manatti. Teoloojii jechuun immoo achi keessatti waan guddaadha. Akkuma tafsiira kan jedhamu kana. Macaafa qulqulluu kana hiiktee jechuun maaliif kun akkas ta'e, eessatti akkas ta'e, akkamitti akkas ta'e. WHY sana ni beektaa. Sana see qajeeloo itti baradheera. Namaaf illee hubannaa kennuu nan danda'a jechuudhaan. So akkasiidha. Adeemsi beekumsa hubannoo amantaa kee keessa qabdu kana fakkaata. Kana fakkaata. Egaa taasisuun inni olleeffamaa keetii gaaffii tokko na fidde. Yeroo sana hubannoo bal'aa qabdaa beekumsa amantaa kee irratti nama jabaa turte. Namoota biraa yoo gara amantaa sana fidaa turedhaati. Maaltu gaaffisiiti ta'e? Maaltu ejjennoo si dhorkisaa? Galatoomii egaa wantoota baay'ee gaaffii natti ta'a. Ani maaliif jennaani tokkoffaa nama barumsa kootti nama hin qoosneedha. Nama seeraan baratudha. Egaa barataa waa hubatu yoo taate, nama waa hubatu yoo taate, nama hubannoo qabu yoo taate, gaaffii si hin galle akkasumatti hin biran darbitu. Nima gaafatta. Harrayyoo ani islaamummaa keessatti waan naan galle ni gaafadha. Akkasii mire akkuma waa gaafadhee dubbisee hubadhee naaf galee sana wantoota naan galles ni hin gaafadha. Taas mandaa tirfoommii dirqama kiyya waan ta'eef waan naan galiin tokkoon gootaare waan si galee tokko gootaa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo sanatti amma gaaffii gurguddaa gaafannaa gaafa kennaa qulqulluu barannu sana na yaaradha. Beektaa eesumii koo manatti na barsiisa beektaa. Additionaalii achi dhaqee baradhaan dabalata. Inni ofumaa manatti barsiisaa mire isayyuu namatu barumsa irraa barachuu hawwa. Kan amma dhaquuf annis sartifikeetii qofaadha. Eegaleemi sartifikeetii beekumsa waa hubannumaaf dhaquudha malee manatti hin baradhaan. Dursa jirtaayyuu barattoota. Dursa jira waa waldaa kanatti innaa qeesii tokko nan gaaffii gaafadha beektaa. Abboosaamii ati bakka akka buustee bakka akka nutti buustee nuti xuuffaadhaan beektaa gaafa waa'ee gaaffii natti ta'uu. Gaaffii sana har'a deebii isaa argadhee alhamdulillahi rabbil aalamiin har'a islaamummaa keessan jira. Kaleessa garuu gaaffii natti ta'a ture. Gaaffii sana argachuu hin dandeenye. Gaaffii gaafattu. Ifin akka waan bakka akkaan sitti dhiyeessee ajjeesu. Akka waan waaqayyo ammuma balaa wayii sitti buusee bakka akkaa wayii sitti buusee ammuma bishaan badiisaa wayii sitti fidee lafarraa si balleessu baatti. Si adabuutti waan gaafatteef qofa. Gaaffii singiliyyooti gaafatte ati jallaadha siin jedhu. Silaatii namni gaaffii gaafate tokko hubannaa irraa argachuuf gaafataa mire. Gaaffiin gaafadhu maal fa'aa ture beektaa? Gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa biyya lafaatti ergamee dhufeedhaan. Ani abbaa koo biraan ergamee dhufaadhaan. Kan hin dhufe abbaa kiyya biraan ergamee dhufe. Abbaa kiyya biraan ergamee dhufe gaafa macaafa qulqulluu keessa jira beekte. Hin gaafannaani. Abbaan isaa eenyudha taane. Abbaan Yesuus Kiristoos yookaan immoo abbaan gooftaa eenyudha. Abbaan Yesuus eenyudha ta'ee gaafate deebistu. Gaaffii gaafattuuni moora akka nama jallaa wayitti ilaalamtaani. Akka waan ammoo bakka akkaa wayii gadi waaqarraatii gadi bu'ee wayitti faa si deebisuuni. Maallaan jedha maaliif hin kaasiita. Gaaf tokko na yaadadhaani kutaa 8 baradha gaafa kennaa qulqulluu baradhaa xiqqummaatti baradhe
Warri kaan 12 gaanii baratu. Gaafa sana kutaa 8 jira. Even umurii koo malee jechuudha tokkummaatti maaliif dirqama gaasii qabuuf la waan sun. Gaafa sana baratu waan hundumaarraa of eegda. Bakka malee dhaabbattu akka malee dhaabbattu waan sun. Hundi wanti sun yoo jechuudhaan. Fakkeenyaaf har'a ustaaza taatee bakka malee siin dhaabbatta hin dhaabbattu. Sheeka taatee iddoo siin malle hin dhaabbattu. Aliima guddaa wayii taatee bakka siin malleef iddoo siin malle hin dhaabbattu. Akkuma kana gaafa kennaa sana barattu kennaa qulqulluu sana barattu abboommii kurnanuu waan ta'amu jiraanii hin sobinii hin hatinii hin ejjinii waan ta'amu haa barataani. Kana jechuun argitee waan sanarraa waan hamaarraa kiipisi gochuufidha. Olmaa galmachuudha seera ittiin bulmaataadha. Akkuma sana jechuudha. Na yaadadhaa qeesii tokko jira maqaa isaa jedhamu barbaadu. Niin gaafadhe harka baasee qeesiin jedheen innaan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa biyya lafaatti ergamee dhufe ani abbaa kiyya biraan ergamee dhufe jedha. Kunoo macaafarra jira. Ragaa wajjin for evidence akkas jedhaanii abbaan isaa eenyudha leen gaafadhe. Abbooti ilma qeesii taatee gaaffii jallaa nama gaafataa jallaa naan jedhe. Bonaan bakka akkaabuutti nutti buustee nuuf xuufeeti naan jedha beetaa. Jechuun gaaffii baay'ee jira gaa. Isa kaan immoo sodhaa fi hin gaafattu. Waanuma salphaa iyyuu fi sodhaa fi ittiin gaafattu. Tokkoffaa adabamuu dandeessa baay'ee. Adabbii jechuun tajaajila adda ta'uu dandeessa. Yookaan waldaa irraa faasii adabuu danda'u. Kana jechuun adabbii waan ta'u jira namni tokko yoo balleesse ji'a ja'aaf adabu. Ji'a ja'aatti kwaarii yookaan immoo sansila siin jedhe faarfachuu hin dandeessu. Tajaajila waldaa keessa laatti yoo wangeela lallabate kennuu hin dandeessu. Kennaa qulqulluu nama siin jedhu siin jedhe sanallee fudhachuu hin dandeessu. Waan hin taane yoo goote adabbii fa waan ta'amu jiraan. Sila namni adabame tokko ni gorfama ture, ni qajeelfama ture. Malee waldaa irraa nama dhowwuu tajaajila nama dhowwuu hin taas. Waan hin beekne tokko silaan gaafatame namni tokko dogoggorsaa fudhachuudhaaf hin gorfama malee waan irra jiru sanarraati adabamuun kun seera miti. Maaliif jennaan sila dirqamni isaa maaliin gorseeti waan namni sun irra jiru jabaadhuutiin jechuudha malee namni aangoo akkasii hin qabu bar. Ilma namaaf aangoon akkasii laatamne. Waan rabbiin see dhabe rabbiin akkatti see adabu beekaa mire. Waaqayyo akkatti see adabu beeka. Anaan egaa wantoota baay'ee gaaffii natti ta'a ture. Garuu gaaffiiwwan sana akkamittiin argachuu jalqabee seetaa evidensiiwwan ni dubbisa. Ammoo ni dhaggeeffadha. Kan isaanii caalaa ergan dhufee islaamummaatti gara islaamummaatti dhufuuf jedhu sanaani. Even yoo xiqqaateen islaamummaatti dhufaadhaaf waggaa 5 dura. Hiriyoonni koo ijoollee amantaa musliimaa hordofanidha. Ammoo an googilis ni godha. Googiliin normaaliif intini miti. YouTube jira. YouTube ni hordofa. Ni dhaggeeffadha. Ammoo islaamummaa keessa taa'ee namootuma hordoftoota amantaa irraa ni jaalladhu kana irra shaadaan islaamummaa walitti nu hidhee islaama nu godhe kana dhugaa dubbachuuf baay'ee jaalladha. Fakkeenyaaf namni kaan jibbee amantaa kana jibbee arrabsee yookaan nama wajjin walitti bu'ee yookaan islaamummaa kana akka malee hadheeffatee akka malee irraa jibbee booda keessa rabbiin qajeelchee islaamummaa kennaaf himi kiyya akkas miti. Kiyya faallaadha kan isaaniirraa. Kan koo jaalladheetiin ilaaleetiin dhaggeeffadhee qoradhee fedhii kiyyaan rabbiin kiyya islaamummaa naaf kenne. Wantoota gaaffii naatti ta'an sanas rabbii makiyyatu kun akkasi jedhee fi isaatiin naa ibsee mire. Alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin kiyya gaafuma na qajeelchuuf jedhuun gaaffii sana hundumaa akka nu badhu na godhe. Tokko hubannaa sanaa kenne waan sana dubbisee akka nu badhu dhaggeeffadhee akkan qalbeeffadhu ilaalees akkan argu na godhe. Doonno dhugaa al takkaan ibsuun isaa hunda rakkisaa maaliif beektaa? Rabbiin beektaa gaafa si qajeelchuuni qajeelummaa gaarii fi qajeelummaa bareedaa sii kenna. Deebiin kaleessaa dhabe sanaaf argadhee har'a islaamummaa keessa jiraadhu gammadaadha. Garuu rabbiin gaafa si qajeelchuuni inuma waan hundumaa si qajeelcha. Even amantaa qofaa miti beektaa? Islaamummaatti gaafa qajeeltu, islaamummaatti gaafa dhuftu rabbiin amantaa qofaan si qajeelchu. Yookaan akhlaaqa kee qofaa qajeelaa godhee siin kaa'u. Even tasgabbiillee duukaa si qajeelchaa, hubannaallee duukaa si qajeelchaa, amanamummaallee duukaa si qajeelchaa, qorqabbii kee duukaa si qajeelchaa, namummaa kee duukaa si qajeelchaa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Islaamummaatti yoo boone malee inuma kanaa waan hin jedhu hin qabu. Inni kaan jibbeetti dhufan jaaladhee itti dhufe. Ittumaayyuu eeggannitti dhufee jaalala isa duraarraa mur baay'ee dabalee akkasii gaaffiiwwan nattumamaa turan suni walumaa galma deebisuu fi gaaffiiwwan danuu dura. Gaaffiiwwan sanaaf ilma namaarraa argachuu hin dandeenye. Kan hin gaaffii sanarraa argadhe tokkicha rabbii qofaadha. Sanammoo deebiin isaa qabatamaan islaamummaa argachuu maa? Alhamdulillahi rabbil aalamiin har'a kanan gabbaru rabbi tokkicha. Har'a gaafan islaamummaatti dhufu tokkichummaa rabbii dhugoomse akkan fudhadhuuf isa qofaaf akkan sujuuduuf isa qofaa akkan gabbaruuf isa qofaa akkan gajjaduuf akkasittiin kun rabbiin islaamummaa naa kennee siin jedha. Ayyee Saami haasaa kee keessa waan tokko naan dubbattee turte har'a haasawuma keessaa gaaffii baasaa jira saniif nuuf oolchi jecha namoota musliimaa waliin hariiroo irratti qabdu bareeda ta'uu isaanii himtee namoota baay'ee namoota gurguddaa wajjin akka ooltu hariiroo akka qabdu itti haasawite tarii wanti kun dhiibbaa sirratti uuminaa laata islaamummaa dhufuu keetiif. Sammuu akkasiillee hin qabu qabaachuus hin barbaadu sammuu akkasiinis jiraachuu hin barbaadu rabbi sammuu akkasii akka naa kennuun fedhu. Maaltu si fidee gara islaamummaatti isa? Alhamdulillahi rabbil aalamiin islaamummaan beektaa takkaffaa namoonni gaafa dubbatanii fakkeenyaaf amantaa takkarraa amantaa takkatti gaafa ceetu namni waan baay'ee siin jedha. Namni akkaataa baay'eetti vaaliyuutti si godha. Kan akkaataa baay'eetti si madaala. Kan namoota guddaa wajjin oolteef waliin waan si argeef yookaas
namoota sana jaallattoota isaanii yookaas immoo dinqisiifattoota isaanii waan taatuuf sababa isaaniif gara islaamummaatti akkatti waan itti dhufteeti si madaala. Kaan immoo faayidaa dhuunfaa keetiif hin jiraamre faayidaa dhuunfaa jechuun fakkeenyaaf akka waan gaafa islaamummaatti dhuftu qulfiin konkolaataa sii kennamu gaafa islaamummaatti dhuftu akka waan manni bitamee sii kennamu tiigale akka waan gaafa islaamummaatti dhuftu birriin kun walitti guuramee biliyeeneraan sii kennamu. Maal buustaati uummata musliimaati wanni kana hunda godhaniif. Akkasitti si ilaala yaadde ilaalcha namootaati kun jechuun sooshaal viiyuu miidhalla garaallee sooshaal viiyuu jechuun wantoota bu'aadhaan akka bitamaniitti jechuudha. Namoonni baay'een fakkeenyaaf gaafa amantaa tokkorra gaafa amantaa biraatti jiratuuni waanuma namni gatiidha waan faayidaadhaaf si bite sitti fakkaata. Islaamummaan akkasiin jirtu. Islaamummaan akkasitti hin uumamne seenaa islaamummaa keessattis hangan dubbisetti hangan beekutti seenaa saabota baay'ee dubbise namoota gurguddaati jechuun namoota fakkeenyaaf fudhadhu nan qabaanii fakkeenyaaf jechuun saabonni gurguddaan fakkeenyaaf baay'een isaanii amantaa biraarraa gara amantaa islaamummaatti kan dhufanii har'a gama amantaa kanaatti illee namoota diinii kanaaf illee bu'aa buusanii even fakkeenyummaa gaarii qaban danuu isaanii beeka kan quraanaa dhiisi kan hadiisaa warra sanaan hin dhiisi even akkuma namummaatu namootumta irra miidiyaa sooshaal miidiyaa kanarratti ati namoota gurguddaa dhattee fudhattu namoota amantaa kiristiyaanaa irraa yookaas amantaa biraarraa gara islaamummaatti dhufanii baay'ee isaanii seenaa isaanii hamma dubbisetti namoota faayidaaf gara islaamummaatti dhufe hin agarrees for sure si galee ani sanaa miti fakkeenyaaf islaamummaa kan sii kennu rabbiidha ani fakkeenyaaf sababani namoota gama islaamummaa kanatti gaaddisa islaamaa ta'an hundee islaamummaa namoota ta'an namoota fakkeenyummaa gaarii amantoota yookaas immoo hordoftoota amantaa musliimaa biratti qaban wajjin walitti dhiyaadhuuf islaamummaatti hin dhufne. Even annata akka gaaffii nuti ta'a namoota sana jaalladheeyyuu guyyaa gaafa takka waa'ee amantaa irratti naasa'an waan sedheebu. Jechuun na jaallatu malee waanuma amantaa kana jaalladhuuf na jaallatu malee dhugaasitti dubbachuuf rabbii kiyyatu naaf ragaadha. Waa'ee islaamummaa natti naasa'an salaati sanaan hin jedhee shaadaas qabadhu baay'ee nan eega shaadaaf akka qabadhu naan jedhan nan barbaada. Fedhiisaa waan hin qabuuf. Fedhiisaa akka waan hin qabuufi akka isaan gara islaamummaatti na waaman nin fedha. Garuu isaanii islaamummaa irratti na waamurra kan isaan naa godhan dubbisiidha. Yoomiyyuu taanaan maal jedha beektaa nansumaa raayyaa abbaa mucaa hin dhaggeeffadha ifin gaafa kiristaana jiru ifin har'a waggaa meeqa tura amantuu baattullee amantii wal barii jedhaan feetu kafarii feetu waan barbaadde ta'e amanuu baattuyyuu amanta sanaa wal barii jedhaan yusi kana jechuun aman isiin hin jenne bar kottuu shaadaa qabadhu yookaan islaamummaatti kottuu isiin jedheera neever maal jedha amanuu baattullee amantaa kanaa wal barii hubannaa amantii kanaa fudhadhu kamtu dhugaadha kamtummoo dharaa isa kamtu sirriidha isa kamtummoo sirrii miti jedhiitii hubadhu erga hubattee boodammoo kan siif ta'u filadhuudha shoorti liikaan isaa fakkeenyaaf namni tokko yoo tuqame islaama keessa yookaas fakkeenyaaf amma namoota gurguddaa islaamoonni qaban yookaas nuti qabnu keessa yeroo sana arragaan nuti hin jedhamire har'a shaadaan islaamummaa walitti nu dheera alhamdulillah rabbil alamin kaleessa gaafan kiristaanummaa keessa ture namoonni sun tuqamuu isaanii hin fedhu maaliif beektaa waan irraa baradheen qaba waan ta'eefan gaarummaa irraa baradheen qaba waan ta'eefan gaarii irraa baradhee waan qabuufan even islaamummaa mattiyyuu even akka nu waamiti qoobsee hubannaa gaarii islaamummaaf qabaadhuuf amantaa kanaaf qabaadhu namoonni sun godha waan ta'eef akka tuqman hin fedhu. I don't know maaliif akkan jaalladhu beekun. Jechuun moor dhugaa tokko bitaa fakkeessaaf kan islaamummaa jaallatu jira. There are so many namoota baay'ee ilaaluu dandeessa you can see. Namoota islaamummaatti dhufanii faayidaa dhabanii keessaa ba'an baay'ee isaanii argita. Isaan sun kan deemaniif dhugaan amantaa kanaa galeefi miti. Dhugumaan islaamummaa kana hubatanii miti. Dhugumaan maalummaan islaamummaa yookaas immoo maalummaan amantaa kanaa hubannaan isaa galeefi miti gara kana kan dhufan. Isaan dhugumaan fakkeenyaaf namoota tokko argite yoo ta'e hin dhufaa shaadaa qabata waan yaade sana yoo dhabeen ni deema. Yookaan immoo nama wayii tokko waan jaallatuuf nama sana dhufee erga islaamummaatti dhufee nama sanarraatti qoomse gaarii wayii yoo dhabe akka kaleessa namni yoo itti ta'uu didee islaamummaa kana dhiisee deema. Alhamdulillah rabbil alamin rabbiin islaamummaa akkasii naan kennine akka naa kennu inumaan fedhu hin barbaadulleedha. Ani islaamummaan jaalladheetti dhufee nama laalee miti. Qabeenya laaleetti hin dhufne never nama hojjetee jiraatudha. Nama jireenya qabu nama barnoota qabu nama of danda'ee of jiraachisee jireenya mataa ku jiraatudha. Islaamummaatti gaafa dhuma makiinaan sii kennamu tokko hin jiru. Lakkii boo islaamummaan akkasii hin jirtu. Islaamummaatti gaafa dhuftu waan itti argattu yoo jiraateen qajeelummaa gaarii fi rahmatummaa rabbiiti kan itti argattu. Kana jechuun yoo dhugumaan nama islaamummaatti dhugaan hamanii dhufe yoo taate kanatti dhuftu kaayyoon kee tokkoof tokko baradhuudha islaamummaan. Hubadhuudhaan dalagadhuudhaan we don't like beggar kadhaan feenu islaamummaan kadhaallee hin beektu hin kadhattulleedha. Maal jedha rabbumaan uumu maal jedha dalagadhaadhaa mire baradhaadhaa mire. Akkasii mire erga islaamummaatti dhufee waa'ee islaamummaa barachuun dirqama hubannaa islaamummaa beekuun dirqama ammoo islaamummaatti nama laalee hin dhufne gaaffii yookaan namoota gurguddaa namoota jaalladhu sana laalee gara islaamummaatti hin dhufne lakkii konkolaataan naa kennamne yaani islaamummaatti hin dhufne yookaan qarshiin naa kennamne yaani islaamummaatti hin dhufne maaliif ennaani inni sun islaamummaa miti xawalwaalummaadha yoo ta'e. Namoota jira beektaa fakkeenyaaf yeroo baay'ee nan argaa sooshaal miidiyaa kanarratti namoota baay'ee naqeeqan ilaala. Nama sooshaal miidiyaadhaa mire namoota baay'ee naqeeqan ilaalanii. Kaanii islaamummaa kana waan nuti qarshii dhufteetti si abaaraa mataan si dhaabaa si qeeqaa kaan immoo akka waan ati qarshiidhaaf itti dhufteettis kan si ilaalu jira. Gariin immoo akka waan ati nama laaltee deemtutti kan si fudhatee maqaa si balleessus ni jira. Garuu dhugaan isaa
haqni isaa islaamummaa namni namaan kennu. Islaamummaan nama laalanii jaallatanii nama duukaa bada. Fakkeenyaaf amma nama guddaa islaamummaan qabdu tokkoon ilaalee jaalladhe namni sun yoo dogoggoree anis duukaan dogoggoraa boori islaamummaa sana nan dhiisaa jechuudha. Namni tokko qarshiidhaan na bitee qarshii haga ta'e tokko naa kennee islaamummaatti yoo na fidee haga qarshii sanatti fixuutti islaamummaan jaalladha. Gaafa qarshiin sun nama eessa naqa islaamummaa dhiista. Garuu sababa dhufteef san dhabnaan gatuu dandeetta jechuudha. Faayidaaf deemte taanaan waan dhufteef sanaaf hin beektu taanaan garuu dhugumaan kaayyoon kee dhugumaan waan deemtuuf waan amanteef beekta taanaan. Dhugumaan hubattee dhufte taanaan, dhugumaan qorattee dhufte taanaan, dhugumaan immoo amantaan kun amantaa dhugaadha, amantaa haqaatii, haqaan gabbaraman rabbi tokkicha qofattee amantaa kana fudhatte taanaan kaayyoon kee tokkoof tokko namni naa ilaalu miti, of agarsiisu iyyuu miti. Yookaan namni tokko immoo maalti yaadu seetee gaafate sooshaal miidiyaa kana gaafa akka waan foolowii fa'aa dabalachuu dhufte hin jiraame fooloo waan jedhamu hin jira. Sooshaal miidiyaa irratti namoonni miidiyaa feesbuukiin fayyadamne namoota gurguddaa nu ilaala. Namoota abbaa haadha keenya namoota sooshaal miidiyaa kana hin beekne tarii nu ilaaluu danda'u. Foddaa TV'nis hordoftoota sanaaf miti islaamummaan kanatti dhuftu. Sanaaf deemta taanaanis kaayyoon kee normaal hubannaa malee haftaa even kabajaayyuu hin qabdu. In addition kaayyoon kee waan sana guddisuudha waan ta'eef sana guddisii guddannaan dhiisuu dandeessaani. Islaamummaan sooshaal miidiyaan ijaaramtu sun jirtu islaamummaan sooshaal miidiyaan diigamtu sun jirtu. Islaamummaan sanaa miti. Kaleessa gatiitti kaffalamee dhufe. Kaleessa mormitti citeeti. Kaleessa lafeen itti cabeeti. Kaleessa gatiin itti baheeti. Islaamummaan kun jabaateeti. Kanneen irratti dhumanii, kanneen irratti wareegamanii, kanneen irratti maatii isaanii wareeganii, kanneen immoo qabeenyi isaaniitti dhabanii, even lubbuu isaaniitti dhabaniiti islaamummaan kanas ga'e. Sigalee malee islaamummaa akkuma argite abbaan argeessirra gaa'ee abbaan argeessirraa fuudhu ganaa miti. Islaamummaan akkasumatti maqaan islaamummaa jechuun daas nagaa jechuudha barka ragaa baay'ee. Nagaadha jaalala labsiidha. Oolmaa galmaan saamiin islaamummaatti kan dhufe nama silaalee hin dhufne. Rabbii tokkicha ilaalee dhufe. Qabeenyas nama hin godhanne. Qabeenya namaa fedhees hin dhufne qabeenyi koo rabbi maal waan namaa kennu sana rabbiin naafis naa kenna rabbi waan hundumaan guutuudha arjummaan isaa barguddaa malee islaamummaan nama laalanii deeman hin jirtu borumayyuu namni hubannoo akka qabaatutti islaamummaatti gaafa dhufan manni gaariinis hin jiru manni gaariin kee islaamummaadha itti galli kee islaamummaadha konkolaataan kee islaamummaadha quraana rabbii barachuudha hubannaa islaamummaa warraa beekuudha baradhu hojjedhuudha islaamummaan harka maradhuu taa'inni kan jedhu namni fidee manattis afaan sin kaahu dirqama yuushuudhaaf nama hojii ta'uu qabda. Yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa irratti maal jedhu waanuma namni kun shoorbaa wayii hin jiraame shoorbaa dhuguu islaamummaatti dhufe kan jedhanis hin jiru danuun. Shoorbaan amantaa biraa keessa hin jiru. Yaa fiidbaakii namootaa gaafa fudhattu takkufa beektaa indamnu maal jechuudha islaamummaa amantaa biraa keessatti maal namni shoorbaa hojjechuu danda'u hin jiru. Namni nyaata bee hojjechuu beeku hin jiru. So islaamummaan akkasii miti shoorbaan islaamummaa keessa qofa miti baara. Nu gaafa keessaa turre maal dhugaa turre. Wanti wal qabatu hin qabu. Akkatatti namni ideoloojiin namaa yookaas immoo viyuun namaa nama hubatuu fi akkaataan islaamummaan immoo itti ajajatu tokko miti jechuudha. So namoota akkasii rabbiin isaa naa qajeelchuun jedhaani. Akka malee saamiinii nama laalee sitti hin dhufne namoota gurguddaa hiriyoota waan qabuusi isaaniif jedhee itti hin dhufne inumaayyuu namoota sanaanii shahaadaa fa'aa osoo naqqabsiisin dheedhina hawaa ture. Ofii keetii keessa keetii. Keessa kiyyatti ittiin dubbadhu garuu dhugaa sitti dubbachuufani faayidaa fedheeleetti siqees hin beeku. Even ergumni islaamummaatti siqeewu namoota sana inuma akkuma durii jaalladha malee itti dhigeenya hin qabu. Sanirra. Yaa itti dhiyeenyi koo yoo jiraate ani barachuu qofaadha dubbisuu qofaadha. Eeggan islaamummaatti dhufee sanaan ala baay'ee amma immoo eegga islaamummaatti dhuftu kana tasgabbii horachaa deemta. Hubannaa islaamummaa argachaa deemta. Maal akka dubbatuuf maal akka hin dubbanne illee ilaalaa deemta. Akkuma gaafa jalqaba amantaa kanatti dhuftu miiraan waan baay'ee dubbachuu dandeessa shoolmaa jechuun waan baay'ee jechuu dandeessa. Garuu maal jedha seeta? Rabbumaanu maal jedha seeta? Sababii kootiif jettanii akkasii sababii kootiif jettanii nama biraa wajjin waliin tuqinaa. Yookaas immoo waa waliin hin jedhina namni sun sababii keetiif jedhee anaa waa jedhaadhaan yaadde. Badiin ati hojjettu sababa tuqaatii amantii keetii fiduu danda'a. Kana jechuun egaa inumaayyuu akkatiin waan hundumaa irraa of qabdu si godha. Adaba bitatta. Even sabrii horatta. Obsa qabaatta. Even hiriyaa filachuun keellee moor dabalaa deema. Fakkeenyaaf nama akkamittiin fudhadha seetee dura. Ijoollee hiriyyoo tokko amantaa musliimaa hordofan yeroo kiristaana ture namoota baay'ee isaanii jaalladhan ture. Even islaamummaa keessatti salaatii akka dirqama ta'eefaa beekuun ture. Jechuun nan beeka garuu namoonni sunni maaliif waan godhaniifidha yaadaa ture. Jechuun dirqama ta'uu isaan beektu waan godhaa jiraachuu qofa beektu. Dirqama akka ta'e nan beeka garuu jarri kun maaliif hin godhaniifaa yaada beekta. Maaliif salaatanii? Yaadaan waan yeroo sana. Amma miti yeroo sana jechuudha. Gaafa jumaa salaatuun dhaqu. Alaas kanaan ala namni salaata irratti garuu gaafni islaamummaa keessa gaafa dhufe islaamummaatti seenee argee ilaalee namoonni suni maayyuu nama biraa fanatti fakkaatu naan akka
Sigalee. Amantaa biraa waan hordofu wayii si fakkaata. Yaa waan amantaa biraa wayii hordofan natti fakkaatu. Rabbummaan isa naa qajeelchu. Qajeelummaa nawaa fi yommuu ta'e adeemnee shahaadaa qabsiisna inshallah. Saamiin asirratti namni islaamummaa na fiduu miti. Namni gama islaamummaa dhufu murteessayyuu nama sababa islaamummaa dhiisayyuu baay'ee qabaata jechuudha. Kalimee wanti kun hundi islaamummaa si fidini. Ati nama islaamummaatti karaa adda wayiitiin dhufee jennee si yaadna ammarratti nuti. Iccitiin islaamummaa dhufuu kee duuba jiru adeemsi shahaadaa qabachuu kee jiru maal fakkaatamee gaggaabsina kaase. Guyyaan itti du'u yookaan guyyaan itti addunyaa kanarraa deemuun beeku. Islaamummaa kana jaalladheera. Islaamummaa nama yeroo hin qabatin hin jettin. Maaltu beeka qadarra jira. Maaliin beeka tarii du'uu hin danda'a. Achi hin jiru as hin jiru sigalee achi dhiisee mire asitti hin jaalladhe malee itti tofillaan hin murteessine waan ta'eef dirqamni koo maaniin tokkoffaa erga rabbiin islaamummaa kana naa fedhe erga rabbii waan dhumaanii sammuu koo na guute even inumaayyuu akka laaqa islaamaa na godhe duba garuu na murteesse bakka ani kana booda ani islaamaan jedheeni yaa wayii galgala na rafaa osoo rafuun dhugaa dubbachuu in salaata beektaa abjuu keessa isa dura moo jira dhugaa waan tokko asitti dhugaa bifa manaa guddaa rabbis na rakkana irraa lambeekaa dhimma namaasii ani osoo islaamat ta'ee masgiida dhaqee salaatee Masgiida. Yaadde akkam fedha islaamummaa qabu wallaahi na yaadadhaani salaata namni nan barsiisne suraafaatii afaan namni nan barsiisne mana yuutuub irraa qara'e uduu godhachuu akkatti du'a godhattullee mataasaa yuutuub irra baradheera osoo islaamummaatti nufin guyyaa boyi tokko hidiidha dirree hidiidha kee salaatuu bakka du'awwan gooree salaatii meeqa akka jiru nan beeka hidiidha waan ta'eef salaatii zuriidha rakaa lama salaataa mire akkam akka jedhan garuu dhuma irratti maaltu na rakkisa seete keeyyaama gaafa salaattee xumurtu salaamu alaikum warahmatullahi ta'amire sana waan hin jedhu wallaalee beektaa booda salaatee man akkasumatti zim jedhee mataawatti keeni innaan mucaawii tokko jira macariyyaa kondee ijuma kiyya moo boosi salaatee keenaan jee akkuma kana ilaale na argine seena beetaan argee keenya gaan beetta gaa akka saatti haasaan yaa boonaan jee abboogaa namatti hin dubbatanii jedheen citinaa qabin jedheen anuma salaatii kee jedheen Allahu akbar takbiira dhaameedha ijoollee dhabeetaa takbiira maa innaan yaa boo waan sinitti himaa hin galle beetaa walitti namni taarra Akkana yaachuufi yaa boora waa dhageessanii lakkiin nageenyina bogaarra saamiin salaataa walii bare asuma shahaadaa qabsiisna gadeen wallahi la asii jechuudha rabbii kiyya na ragaa dhabeeta ni rifadhe bakka gaafanni deebii akkasnaan jedhu na rifadhe beeta argeen keenya bee waati dhusuun beeku ummata jaalalaadha ifaadha shahaadaa qabatte malee naan jedhe lakkii shahaadaan qabadhu hin jedhe addeeta shahaadaan qabanne warra ma sodaattee godhate I don't know beeku la jaalali sana geessiraa mire isa dhumaa halkan osoo rafuu abjuudhaan nan salaata beeta eenyu wajjin salaata ishee Abdusalaam isaan baale hin beekus maal akka ta'e hin beeku aasaa sanii jaalladha beeta ilaaltee nagartuu bareeda mucaa keenyaa gaafa isaan jedhan beeta natti tola qoosaas fakkaata ammoo keessas ergaansaa bareedaadha beeta halkan osoo rafuu network dhaabbataniiti akka imaamaatti na salaachisu. Amma isaanii junoo sheeka kanaa junoo hariiroon qabu akka warra kaanillee mitidha nan jaalladha malee hariiroon qabu isaaniin sigaleera. Isa booda maaliin murteessee Finfinnees dhiisee Adaamaas dhiisee roobee deemee shahaadaa qabachuun qabaan jedheen. Baalee roobee deemee. Garaagarummaa jira jechuudha amma waan manaabaan argiteef isaan. Maaliif manaabaan argee mire isaaniin namatti nimni weedaarra naasuu jira waan akkasii. Warruma biratti shahaadaa qabadhe birattuu nimni an dhaqee dubbadhees hin beeku warraan dubbachaa jira. Jennaan shahaadaa maali na salaachisu imaama naa taanii. Laali gaamma ishee Abdusalaam jechuun nama guddaadha. Daa'ii bichi nama guddaa jechuun nama nuti kabajnuudha. Bakka nama murteessa rabbiin bakka islaamummaa naa fedhee bakka sadhumaan jedhee. Ganamumaan ka'e hojiin qaban ture gaafatan. Shaantaa makkoo fudhadheen meeqattiin ka'a sa'aatii 9tti ka'ee Adaamaan jira. Sa'aatii 9tti ka'ee makiinaa kiyya qabadhee konkolaataa kiyya qabadhee. Guyyaa keessa amusin. Halkan argee mire ganama osaan deemean galgala argee buleemi lafiin bariin 12 ta'an sa'aatii 9 halkan ka'ee feesbuukii banadhee poostii gochuu fedheen poostiin godhuun jedheen warumaan poostii godhaan ganan jedheen. Ilmaan deemee tikeettii ganama gaafa naqu tikeettiin hin jiru naan baasii eessana qabadhe asaasa qabadhe yaaddee taaga. Deemtee beektaa kana dura baaleen gaafsan. Nin deema la baaleen nan deema. Garuu waan achitti shahaadaa qabadhee yaadeen beeku. Maaliif namoota hin jaalladhu namoota gurguddaa jira ka. Asumayyuu namoota mana isaanii bulu jira namoota akka ilma isaanii caalaatti na jaallatantu jira namoota waan hundumaa caalaa ifitti na qabanii maalummaa islaamummaa na barsiisanii natti himantu jiru. Namoota kana bira darbee nan deema dhee yaadeen beeku. Bakka fedheettuu qabachuu dandeetta. Bakka hin fedhettee jechuudha maaliif bakka rabbiin kiyya naa fedhe hin deeme. Akkuma naqeen roobeen dhaqee nambulee ganama gaheen ijoollee hiriyoo tokko bilbilee ustaaz Amsaa Takiluu bilbilee nan jaalladha. Maaliif inni immoo duraanii fakkeenya gaarii naa ta'an mucaan sun tokkoffaa nama innis akkuma nama sallamteedha. Isaarratti alee nan jaalladha. Ishee Shahaadaa Alii isaas ni jaalladha. Abbu Musaab immoo baay'ee mana isa jaalladha. Ifa wadaa godhaati. Jechuun namoonni isaanis namoota kabajamoodha.
namoota ulfina qabanii fi namoota ani jaalladhuudha. Baay'ee namoota nama islaamaan jibbu'an. Eenyuun haa ta'u nama namumaan jibbu. Nama islaamaa qofa miti. Hunduma namaa hundi jaalladha. Keessattuu immoo namoota shahaadaa islaamummaa walitti qabduun jaalladha amma jechuudha. Bataam baay'ee isaan jaalladha. Amsaatti bilbileen guyyaa wayii beektaa san dura. Amsaaf afaan ol argeen ture. Baaleetti. Naa guyyaa tokko inshaallah rabbi yoo jedhee amsaan hin beeku ture. Mucaa riyaakuu tokko jira. Dubbisanii salaamu alaikum naan jedhan. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Deemanni nagaa gaafadhee. Isaan musliima siyaanii. Musliima siyaanii. Innaa salaamu alaikum naan jedhe. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nama tu nama biraa ta'e salaamu alaikum naan jedhu. Kanatti akkam jirta dhina gaafata ture. Teekaadha gaafateeti adda adda baanii guyyaa wayii tokko argee kalammataa gaafanne kun an bilbilee mucaa riyaakuu jira. Isattis nan hime isaanis ol baamanii qaxxeeta shahaadaa. Sheekh Abdusalameen wal argitee ila garrigaa isaanii maaliif isaan godhanii mere niyyaa kiyya keessa maaltu jira baalee dheetee qabachuudha malee baalee eenyu yoo ta'u namumti islaamaa tokko naqabeeyyuu ani waa'ee sheekotaas miti waa'ee ustaazotaas miti bakka fedhii kiyyaan maal akka ta'e hin beeku maaliif akka niyyaan kiyya achi ta'es hin beeku fedhiin kiyya maaf isaan achi mire Sheekh Abdusalam achi baalee erga sammuu kootti na dhufanii achuma dhaquun qabaadha bakka kaayyoon koo malee baala sitti qabachuu nan dabar jiran sanitti shahaadaa qabachuu qofa gaafa dhaqeechitti qabadu namoonni asiin jaallatanii namoonni miidiyaatti illee dubbanne feetaa isaan dubbatinaan jedheenan jechuun hin sobdamu dhuguma waan kun jedhanii dhuguman qabadheen jedheen mee wallaahi jedheenan wallaahi hin jedheen wallaahi qabadheen gammadanii isaanii even baay'ee tokko gammadanii isaanii itti tolee an shahaadaa qabadheellee akka warra kaanii namni miidiyaarra naanna'uufne. Ani waan sin jedhu bicha Sheekh Abdusalamiin eega islaamummaa qabattee booda wal argitanii garuu. Dhugaa dubbachuuf amma eeggan islaamummaa qabadhee dhugaadha ijaan hin agarre. Hanga amma. Ilaa ammaa ijaan hin agarre namoota ati gurguddaa ta'e yaaddu kana namoota baay'ee isaan wajjin wal beekaa walitti dhiyaadha isaanii wajjiniin carraa argadheellee waliin argine ani sanachi beeknuma xiyyeeffannoon koo barnoota ture barnoota barachuu barbaada waan ta'eefanii xiyyeeffannoo gara sanaatti hin godhe namni akkanaa dubbatu hin barbaadu miidiyaa irratti ani girgirii sanaan feeneen ture ergan shahaadaa qabadhee ji'a 4 guutee booda namni baree akka haaraatti deebisanii akka waan shahaadaa qabadheetti poostii gochuu jalqabanii riyoonni koo itti dhaga'allaatu jira ergan islaamummaatti dhufee mucaan riyaa koo jira kan masgiidatti nageette firistaahii miilla kiyyaan akkasitti masgiida kanan seene baalee roobee jechuudha magaalaa roobeetti masgiida guddicha awuraalis jiru jira masgiida Hamzaa firistaahii masgiidaanii bismillah deema jira mere tol seene qabachisa tafaristaa'e shahaadaa magaalaa baaleetti yeroo shahaadaa achi qabadhe masgiida achi seente wanta akka erga rabbiin niyyaa koo keessa bulchee waan seenaa naa ta'u jira mere erga shahaadaa qabadhe asumatti salaata even inumaa torban tokkoon taa'e qaba inumaa natti tolee anammayyuu taanaan dhiifama naa godhi maaliif akka ta'e beeku natti tola magaalaa roobee natti tola hin jaalladha jaariyyaa koo tokkoon jira innis baay'ee manisa jaalladha shabaabaa dargaggeessa shabaabaa nama bakka islaamummaa kana akka malee jaallatudha nama magaalaa roobeelee namoonni beekanidha baay'ee manisa jaalladha hin jira mere yeroo manis kiristaana ture baay'ee manisa jaalladha bakka saamii nama islaamummaa naa fedhuudha bakka feesbuukii kanaas naa barreessaa saamii kootuma rabbiin islaamummaa sii kenne naan jedha idoon maaliif akka ta'e hin beeku niyyaan mucaa sana isas achumatti hin argadhe waan si dhibu dura finfinnee jiraatu ture achi jira ture gaafa sana masgiida na fuudhii deemee dheene erga shahaadaa qabadhe deemee maalla godhaa akkaataa du'a inni beekaa mere silmoyyuu nan beeka garuu immoo inni akka nama beeknetti taa'ee nu du'adhaan gaafa netti agarsiisu jalqaba akkas godhedha kana gochuu qabdadha ambaatee nan beeka yeroo hima dhageeffetta hima dhageenyee dirqamaa mire waan hin jaalladhuu fi hiriyaa gosa waan ta'eef mucaan kun dhugumas immoo dirqama natti himuu qaba islaam erga taate waan islaamummaa irraa natti himuu dirqama keeti akkaataa du'aa faayyuu innumaa baasee natti agarsiisa yuutuubii seene an garuu nan beeka yuutuubii miti yuutuubii natti agarsiisan dachaayyuu beeka dachaa furshanfaa beeka waan inni natti agarsiisan waan hin beekuufi asirraa lalis hin jedhanii garuu asirraa laalii naan jedhe argite jechuun ati qaata guddatu innillee galata na biraa qaba baay'ee inni sagalateeffadha yeroo hundumaa namaan jaalladhuudha akkan namaan isa qabachuu dhalleedha gafin ammallee nama islaamummaatti na jabeessuudha aga guyyaarra na akkasii waa'een shahaadaa qabachuu kootii akkamitti akkan shahaadaa qabadhe seenaan isaa kana fakkaata icciitiinsaa kana malee citti biraa tokkoyyuu hin qabu ifaadha jechuudha. Sheekh Abdusalamiin garuu wal arguu hin barbaadda ammayyuu. Rabbiin kiyya jedhe sagantaa maa hin argadha isaaniis asumaan akkan baay'ee jaalladhu moo rakkamuun baay'ee isaan kabaju even akka sheeka kiyya qofaatti hin ilaalu beektaa maaliif akka ta'e hin beeku waan abbaa kootiif anatti fakkaatu adoonu nama takka akkatti yaaddu jira mere nama keessa namni jira mere sheeka ta'eef waan irraa jaallattu waan danuu qabdaa waan irraa hubattu garuu namooma namaa immoo irra jalaasaa itti dabalaan sheekummaa isaanii irratti itti dabalaan namooma namaa ni jaallatta haqlaaqa namaa ni jaallatta gaarii fi gaarummaa namootaa waan irratti jaallattu qabda waan islaamummaa irraa argatan fakkeenyaaf ustaaza ta'uu sheeka ta'uu aliima guddaa ta'uu daa'ii guddaa ta'uu isa islaamummaa irratti jaallattuun ala namarraa namooma namaa ni jaallatta even akkaatama dubbannaa namaalee namoota akka inni itti dubbatu sitti tolu namoota waa'ee waa hubattu ni qabda eegalee akkaataan jireenya namaa adda adda waan ta'eef jechuudha so baay'ee isaan jaalladha inshaallah rabbii yoo jedhe isaan illee nan argadha. Isaan illee sagantaa kana hordofanii inshaallah hordofanii illeedha namoonni hordofaa jirtanillee jaalala saamiin ustaaza keenya kabajamaa rabbiin umurii isaanii haa dheeressu inumaayyuu ajiraatanii isaan qofaa miti beektaa namoonni islaamummaa kana keessatti gatii kaffalanii namoota danuudha islaamummaaf namoota baay'ee danuu
kaffale. Akkuma seenaa Islaamummaa beeknu gama biyya keenyaatti yoo deebine even akka biyyattiitti Itoophiyaa keessaa gama Oromootti yoo deebine Oromiyaatti yoo deebine Islaamummaan tokko baay'ee addunyaarra jiraadhu bakka feete jiraadhu Islaam there is no difference garaagarummaa hin qabdu. Qiblaan kee tokko Quraanni kee tokko Rabbiin kee tokkicha garaagarummaa hin qabdu Islaama kan jedhamtu. Alhamdulillah rabbil alamin. Tokkummaa akkasii Rabbiin nuu kennuu isaati alhamdulillah nuti carroomoodha. Kumaatamoota keessaa nuti carroomoodha Islaamummaa argachuu keenyatti iyyuu. Keessattuu inni akka kootiifaa carroomaa addattu. Biiku inumaayyuu nuuf jiraatanii isaan qofa miti. Ustaazonni keenya gurguddaan nuti jaallannuuf kabajnu namoonni kaleessa Islaamummaatti gatii kaffalanii kaleessa gaafa Islaamummaan biyya kanatti ari'atama guddaarra ture. Gaafa sadarkaa manni masgiidii gubachuu ture Quraanni Rabbii gubachuu ture. Namoonni Islaamummaa kana hordofanii hidhamuu turanii adabamuu turanii mana hidhaatti guuramuu turanii gatii baasanii nu arraa kana ijaaruuf Islaamummaa arraa biyya keenya keessatti ijaaruuf gatii baasaniiru. Gatiin isaanii immoo Rabbii harka jira. Gatiin isaanii immoo fireen isaanii immoo nuyi warra arraa Islaamummaa argate kana dadhabbiin isaanii fireen isaanii hin banne waan dadhabaniif sana argataniiru. Hin gammadu warra maaliif ijoollee shabaabota gaggaarii qaqqajeeloo ustaazota qaqqajeeloo umurii keenyarra jiran kan argachuu isaaniitti even inumaayyuu afis Quraanii ta'anii hadiisa namoota himanii daawii namoota godhanii namoota qaqqadatee jiruuni isaan sun hundumtuu firee isaaniiti. Firee jechuun gatii dadhabbii isaanii waan isaan kaleessatti dadhaban sana hin banne ganaa yesuuchi jiraatu inumaayyuutti dabalee jechuudha. Akkasii hundumti isaanii nuuf jiraatan jechuun maafan. Osuma dubbannu yeroo tokko sooshaal miidiyaarraa yookiin immoo toora miidiyaarraa baddee turte. Saamiin sababa sooshaal miidiyaarraa beefillee nutti himu eessa akka turellee nutti himu jenna. Dhugaadha yeroo tokko badeen ture. Inumaayyuu Feesbuukii fayyadamuu dhiiseen ture sababan dhiiseef hin qaba. Gaafan Islaamummaatti dhufee namoota baay'ee sooshaal miidiyaa kanatti walitti bu'an amantaa tokkoon isa kana akka infireen superiirii mibbaan dagar hin jiraa mire tokko ol kaasanii tokko gadi buusu. Baay'ee inni sun Islaamummaa keessatti ni eeyyamamu. Islaamummaan amantaa namaa tuqee hin jiru. Asumatti waan hubachuu qabdan. Borii waan hin dubbadhu. Har'a maatiin kiyyaa amantaa biraa hordofuu amantaa isaanii waan hin tuquuf hin qabu. Islaamummaan sinaan eeyyamu, sheekni kamis sinaan eeyyamu, shariyaa kamis sinaan eeyyamu, Quraanni kamis sinaan eeyyamu. Inumaayyuu yoo ta'e tuquurra barsiisiidha. Hubachiisiidha malee jalqabatti koosee jarjartiidhaan gaafa Islaamummaa kanarraa amantaa biraatti deemta amantaa kana miira keessa seentee waa jechuun jira. Gaafa immoo hubannaa argachaa deemtu sana hundumaa ni dhiista. Maaliin godhe inuma sooshaal miidiyaa kana namni akkana irraanfatu godhe hin dhiise markaza gale markaza seenee achitti bilbila fayyadamuun hin danda'amu. Inumaayyuu osoo naayyamanii hin barbaadu bilbila xiqqoo qabadda. Maaliif beektaa tokko gaafa Islaamummaa argataa egaa Islaamummaa argattee Islaamummaatti jiraataa deemtu hubannaa argataa deemta. Hubannaa Islaamummaa argachaa deemta. Lakka amantaa namaa tuquun amantaa Islaamummaa keessatti si gaafachiisa. Dhuguma si gaafachiisa. Nama amantaa namaa xiqqeessuun inumaayyuu sirraan eegamu. Amantaa namaa you should have respect kabajuu danda'uu qabda. Siigalee garuu amantaa namaa tuquun sirrii akka hin taane hubadheen nan dhiise. Garuu amantaa kee waan amantaa keetii for evidence ragaadhaan barsiisuu ni dandeessa. Islaamummaan akka sedhee yoon barsiisee amantaa namaa tuqeera hin tuqne. Islaamummaan karaadha. Islaamummaan qajeelina. Daandiin Islaamummaa daandii dhugaadha. Amantaan Islaamaa yookaas amantaan Islaamaa akkasii qajeelummaa amantaa keetii barsiisuu danda'u waa'ee maalummaa amantaa keetii dubbachuu danda'uu qabda malee amantaa kee bakka buutee amantaa namaa arrabsuun amantaa ofii xiqqeessuudha. Hubannaa sana naa galee naa dhufe inumaan sooshaal miidiyaa irraa fagaadhe ergan fagaadhees markazan seenee markazatti barataa ture sanaafan dhiisee ture malee bakka naqeen qabu numan jira even ammas immoo Islaamummaan baay'ee inuma baratta day to day week to week month to month ji'a gara ji'aatti torbee gara torbeetti waggaa gara waggaatti amma gaafa duuniyaa kanarraa godaantuutti yookaas deemtuutti waa'ee Islaamummaa inuma baratta. Beekumsa qoratamee hubatamee baratamee dhumatu miti. It's huge guddaadha. Islaamummaa jechuun baree inuma dokteeraa walaaltee jiruuf jireenya ilma namaa kana keessatti akkaataan Islaamummaa waan baay'ee barsiisa. Adeemsa tokkoon isaatiif tartiiba qaba Islaamni. Islaama jechuun bareekoo jirumaaf jireenya dhala namaa keessatti akkaataa namni tokkotti jiraatu mana barnootaatti barataa mire. Inumaa Islaamummaa keessatti immoo sana daran baratta. Islaamummaan beektaa akkatti nyaattu si barsiisa, akkatti dhugdu si barsiisa, akkatti deemtu si barsiisa, akkatti raftu si barsiisa, akkatti haasoftu si barsiisa, akkatti barattu si barsiisa, akkatti tasgabbii horattu si barsiisa, akkatti beekumsa horattu si barsiisa. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin Islaamummaa akkasiin nu badhaasuusaaf nuti carroomoodha warri Islaamummaa argan. Boris immoo nama hundumaaf Islaamummaa nan hawwa. Ilma namaa kulli ilma namaa namoota Islaamummaa amantaa Islaamummaa kana hin qabneef amantaa Islaamummaa nan hawwa ani jechuudha gama kiyyaan. Maaliif jennaan waan hin argadhe waan hin beekuuf gammachuun argadhe waan hin beekuuf qajeelummaan argadhe waan hin beekuuf ilma namaa hundumaaf qajeelummaa Islaamummaa nan hawwa. Markaza kamitti qaraa turte Saami? Adaamaatti ni qaraa ture. Markaza Munaabar Miskii kan jedhamu jira. Hizbii Quraanaallee jira. Jechuun achitti wantoota baay'ee barataa. Ustaas Najaa Muhammad Asumaan baay'een isa jaalaadha. Baay'een isa kabaja. Waan si dhibu beektaa mana sana gaafa ankoonu mana maraajaa takka takka even ani Islaamummaatti gaafan dhufeesi markaza sana miidhagee baradhu naan jenne. Waan nama dhufumaaf. Isuma dhugaa si taasifanii na yaadadha. Even innillee si taasisuu danda'a na ilaala. YouTube kanas akka hordofu beekaa gaafan dhaqee bitaa baay'ee na qoratanii bitaa. Ani jechuun rifeensa narra jira. Rifeensa xiqqoo qaba. Waan biraan jiru normaal. Durii yoo isa beektaa namni gaafa si ilaalu gaafa fuulleetti si ilaalu. Lama taa'anii jiru beektaa biiroo keessa.
isaan gaafa naqee jechuudha. Akka itti markaza galee markaza kamitti barata seettuu fan. Markazan hargeetiin baajaajiin deemaa ture gaafa sana gaafa wayii. Markaza kan inni ta'e hargeera. Ammoo bareedaadha beektaa jechuun fuullee maa gaafa ilaalu manatti bareede. Guyyaa wayii jechuudha. Adaamaan jiran ture. Booma maaliin natti bareede asitti barachuun qaban jedheen. Isuma dhugaadha. Waan hawwiti mara dhimma dhugumsitaati. Numan godhee numan dhaqeen baradhan jedhee akka isaan nan dinnes immoo beeka. Maaliif ennaan namni tokko waan carraa waa fedhii barachuu nan qabannaan islaamumaan barachuus eeyyamaa mere dursa kennaa mere ani immoo inumaayyuu kiristaanummaan irraa islaamumaatti dhufennaan ilma jaallatu sooshaal miidiyaa irratti immoo akka isaan na beedan numan beeku galeera afarfamaa na afarsaa turanii walii gadi inni isaanis nama sooshaal miidiyaa fayyana waan ta'eef yoo naqee marka sana gaafadheeni nan didaniin jedhee nan naqee olin seene oluma seene salaamu alaikum jedhee nagaa gaafadhee alaikum salaam naan jedhee gaasaa islaamuun nan seene guutanii naan deebisnee salaamatti sodaatanii gaafadhee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bedeni ani dhiyoon islaamummaa kiristaanummaa irraa gara islaamummaatti dhufe amma finfinneen jiraadha asittiin qara'uu barbaadan jedhe birrii yoo ta'e birriidhaa mire tola yoo ta'e tola mire markaza waan ta'eef numa baratta barsiisuma ammoo markazi sun markaza is unique ifa mana godhi markazi wal caalaaf miti bakka itti quraana baratu bakka tokkuma wanti baratus tokkumaami garuu akkaataan mana sanaa si ajaa'iba namoota islaamummaa dhufan qofaaf moo namoota hundayyuu namoota hundumaayyuu namoonni mana sanatti baratanii bakkeedhaa dhufanii baratanii galan ijoolleen sun waggaa lama barnoota adda kutu achumatti baratu afis quraanii ta'anii bo'u eegan argeen ergan seenee yuun argeen hin beeku sana turaati gubbama saattu sitti siluma bakkee masaa argeen naqe malee hin beekuun ture gaafa naquun ijoolleen suni doormii qabu doormii keessa galuu achuma gadi ba'uun hin jiru ijoollee biratti bilbila fayyadamuun hin jiru baay'ee makammadeeni maaliif ennaan ilmaa natti toleeni waan sun daangaan kaami kusiif daangaan sun natti tolee ilmaaf waan feesbuukii irraa baduu wajjin ol qabata eegalee gaafa seenu bilbilanii nama gaafatanii mucaariyaa gochuu ture jamaalee dhuuni bilbilanii jeemsii jedheeni ustaazaa riyaasaati ramadaan waggaa yeroon soomanaa ture jeemsa fa'aa waan jedhamu ijoollee isaanii kadira wadaa'ii mucaariyaa koo nama jaadhadhu jira adaamaa jiraata mana daddalaa qabaa soomana guutuu yeroo jalqabaaf isa biratti sooman dhugaa dubbachuuf akka obboleessaa ta'utti na qabee na jaallata yoo mana waa harkaa dhaballee kaduu na argiin jedhaani tun nama akka haadhuusaatti na jaallatudha bilbilee gaafateen mucaa tokko dhufe mucaa akkasii beektaa ittiin jedhaani indee nan beekadhee sooshaal miidiyaa koo galee ilaalee feesbuukii koo banneetti agarsiise maashaallah jedheeni bakka baay'ee ma jaallatee inumaayyuu bakka si barsiisuu qabna naan jedhani ispoonsera naa ta'anii kaffaltii tokko malee inumaayyuu doormii gali naan jedhani ani ingiliffan danda'a barbaadde asii ingiliffa ijoollee barsiisaa nu wajjin taa'edhani ani nama of danda'uudhaan jedheen mana kiraayii fudhadheen asuma taa'ee asumatti dhufee qaraa mammaarii baradhaan jedheen lakkii manni jiraadhaniini agate warri sila na sodaatanii na shakkaniini jalqaba na shakkanii jalqaba na sodaatanii na shakkaniidhu isaanumaanu ama arabiffaan walitti taasoo beektaa saasanatti na arabiffaan beeku maal akka isaan jedhanuun beeku tarii namni kun nama gaariidha dhufi nama badaadha isaa rabbumaa beeka nama gaariidha dhee yaada ustaazii hago waan ta'eef nama hamaadha dhee yaadu na ilaala waan ta'eef amma nama gaariidha yoo si sodaatanii lawaa namaa dubbatan afwan sumanu yoo akka carraa gaafa sana tarii akka carraa gaafa sana bira dhufe na sodaatanii waan biraa walitti taasisu ta'ee kaasumatti natti koomintii bayyadatti natti baati akka qabu innaa baay'ee barsiisota baay'ee barsiisa ijoollee mana sanaa VIPdha VIP gaafa hin jedhu islaamummaan islaamummaa dhabate VIPdhaa fi VVIP hin qabu islaamummaan islaamummaa silmayyuu VVIPdha islaamummaa sadarkaan isaas gatiin isaas guddaadha olaanaa barachuu jalqabee achumatti mana kiraayii kiyyaa fudhadhee naannuma sana fudhadhee mana kiraayii fudhadhee achuma qara'uu jalqabee sooshaal miidiyaa nan dhiise qara'uu quraanaallee niin qara'uu qofaallee miti ifin hadiisallee niin dubbisa seenaa islaamummaas niin baradhaa erga mana eeganii xareef qoricha ta'uudhaniin erga rabbiin islaamummaa nu kenne nuti irraa barachuun dirqama kee rabbiin islaamummaa nuuf kenne akka nuti quraanan baranneef waan nu daangessuu hin qabu akka nuti yaafis quraan hin taaneef waan daangeffamnu hin qabu akka nuti hadiisa naffasneef waan daangeffamnu hin qabu waan nuti islaamummaa irraa baranneef waan daangeffamnu hin qabu maaliif ennaan islaamummaa kan argachuun barii waan guddaadha sunuu waan salphaa mitiini rabbumaan gaara guddaa hagga sa'uu sana sii salphisee sii xiqqeessee gaaratu guddaadhattee ilaaltu sana sii xiqqeessee akka irra deemtu kan sii godhu akkatti waan tokko barattee hubattuuf rabbiin sammuu sii banaa inshaallah nama tattaafatu nama sababa bakkaan ga'u ta'e malee akkasii sun dirqama markaznitti barataa turte markazii achiidha sii galee fayyadeera garuu wantoonni achitti barataa turte sun amma irratti hagamta akka jechuun jabinaati islaamummaa irratti qabdu amma nu ibsaa turte illee hin beekna moora akkaanii jabaa ta'uuf si fayyadeeraan jedhamu inumayyuu kompiliitii dhibba kiyaa dhibbaa ol fayyadama ifin ilaan jiraadhu miti ilaan duutti waan namaa barattee miti kaawaa rabbiidha warra waan sun ammoo waan jiruuf jireenya keetiidha salaata cuun barfurtuu jannataatii mire waan salaataa gaafa achitti barattuuni waan uummanni barumsaa sun barsiisuuf barataa miti takkaffaa akhlaaqa keef baratta lammaffaa waanuma rabbiin dirqama godhe sitti kenneef dirqamaa mire tasmandaa bakka salaatii bara islaama tokkoof dirqamaa bara hanga fayyaa qabutti hanga sammuun isaa nagaa ta'e hanga salaatuu danda'utti hanga qaamni isaa nagaa ta'etti nama tokko islaamni tokko salaatuun taas dirqama irra jiruudha mire sigalee fakkeenya harkaan salaataa wanta sana keessaati na fayyaduu qofa otoo hin taane amma gaafa du'ee addunyaarra darbutti na fayyadaa jechuudhaan beezii kootiif akkan jiraadhuuf boris immoo kana caalaan hin baradhaa sadarkaa tokko nan gahaa
Inshallah yoo rabbiin jedhe. Warroota fakkaattii keetii Islaamummaa dhufanii amarratti Islaamummaa dhufanii shahaada qabataniif maal damtamee barumsaa wal qabate. Galatoomii dhugaadha waan hin baay'ee yeroo baay'ee yaaduudha waan akkasii kun. Na yaachisalleedha. Hunda dursaa Rabbiin baga Islaamummaa kenneefiin jedhaan rakka kootiif baga Rabbiin Islaamummaa kana isaan badhaase. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ka ittaanu garuu waan hin dhaamuuf yoo jiraate ifii korraa kaasee jalqaba gaafa Islaamummaatti dhufu immooshin taatee nama tuquu dandeessa. Amantaa namaa tuquu dandeessa. Sun sirrii mitiin jedha. Kompiliitii dogoggora akka kiyyatti akka saamiitti. Akka saamii miti even inaamu akkuma Islaamummaattu sirrii miti. Namni Islaamummaatti dhufu Rabbiin Islaamummaa erga kenneefi irraa barachuu danda'u qaba. Islaamummaan maal akka ta'e maalummaa Islaamummaa beekuu qaba. Afaaniin miti la waan namni jaallatuuf miti. Ifii isaatiif mataa isaatiif beekuu danda'u qaba barachuu danda'u qaba namni tokko. Islaamummaatti dhufe wallaahi aliif baataa maan ta'in namni Islaamummaatti dhufu tokko osoo sanan baratiin waa barsiisuun waa dubbachuun naaf sirrii miti jedheen amana. Pozitiivlii karaa tokko moo gaafa laaltu namni tokko Islaamummaatti dhufee hundeen isaa toluu qaba. Jabaachuu danda'u qaba. Maalummaa Islaamummaa beekuu qaba. Even haa xiqqaatu guddatu Quraana leejjisoo tokko lama isa ta'u sadii isa ta'u even rabbummaan qajeelchee fi soddomaanii buusee even yoo Quraanii ta'e inumaayyuu nama guddaa yoo ta'e natti tola na gammachiisa. Garuu hundumaa dursa namni gaafa Islaamummaatti dhufu tasgabbii horata. Tasgabbii horachuu jechuun immoo akhlaaqa bareedaa qabaachuu jechuudha. Akhlaaqa gaarii qabaachuun uffata miti gar. Uffata miti uffata dhiisuu uffata miti namni uffata nama madaalu. Normaal ibaadaa gaarii qabaachuu. Islaamummaa gaarii Islaamummaa Rabbiin kenne sana dhugaan itti jiraachuu danda'u qaba. Haala gaariidhaan. Kabaja amantaa namaallee beekee kabaja amantaa isiitillee beekee even waan Islaamummaa irraa barachuu hubachuu danda'u qaba. Namni Islaamummaatti dhufu tokko. Maaliif Rabbiin erga gaara guddaa hagganan jedhamne sana erga Rabbiin raaffisee fi dachee godhee fi Islaamummaa waa irraa barachuun immoo dirqama isaadha. Dhaamsaanii qabuuf yoo jiraate. Hiriyaa magaarii tokkollee filachuu danda'u qaba namni gara Islaamummaatti dhufu. Hiriyaa gaarii hiriyaa bareedaa even xiqqaatu godhatu nama waa irraa baratu. Oolmaan isaallee dubbannaan isaallee nama fakkeenya namaa ta'uu danda'u qaba. Ani saamiin amma akka kaleessan Islaamummaatti dhufee miti. Inumaayyuu amma baay'ee akka durii sooshaal miidiyaa irratti dubbadhu argite. Xiyyeeffannoon kun barnoota ta'a. Fokkosiin kiyyaa maanni barnoota. Ammallee barachaatuma jirta miti. Yaa fokkosiin kiyya maalinaan barnoota malee akka durii sana sooshaal miidiyaa fooffanii ittiin fayyadama. Ammoo waan Islaamummaa ittiin fayyadadhu namoota Islaamaa ta'aniif ta'u namoota hordoftoota amantaa biraaf nan qooda. Garuu akka duraa sana atkaaroo amantii nama wajjin hin dhaqu hin barbaachisullee. So olmaa galma namoonni Islaamummaatti dhufanii Islaamummaa kana barachuu danda'u qabu. Waan Rabbiin laaffise kana gadi ta'anii hubannoo qabaachuu qabu jedhee yaada. Namsa bareeda nu dhamte sagantaan keenya sagantaa Ramadaana keessaa ta'uudhaan wal qabate mee mudannoon addaatti Ramadaanaa wal qabatee qabdu maaltu jira isaanii? Si waliin kolfina. Hidhannoo guddaa qaba. Guyyaa tokko na yaadadha namaatti. Soomana waliin waan nyaachuu beelaan jira. Akka malee sassataan jira bakka keessuma bee jechuun beela'uun jira mire. Haga nyaata argituuf. Beela'uu darbee nyaata malee akka malee fedhaara beektaa. Nyaata jaallattu naan jedhina. Shorbaa jira beektaa. Namni jaarraa koo jira. Mana isaaniitti na fuudhee galiitu. So mana fureetiin juusii dhugee aannan dhugee booda galla malee naan jedhe mucaan. Eessatti gallaan jedheen ummii biraa deemnee nyaata nyaanna naan jedhe. Arraggeedha beektaa ummiidha. Ishennee mana isaaniitti nyaata naannee deemne taraafi deemne. Osoo salaatu jechuu beektaa. Deeggadhe beektaa. Sammuun kiyyaa biin kiyya bakka biraadha jira beektaa. Taraawii meeqa salaattare 12 waan akka salaataa miidhaga. Jechuun dadhabdaan akka miilli keessa dhukkubutti. Keessattuu ga'an nama haraadha jettuure. Warri kaan muuxannoo qabu. Sadhabbee kuwan jalqaba moodha. Siif yeroo jalqabaatti sanarraan kan dura muuxannoo. Lakaa sadii salaataa fi afuruuf salaataa hin beekan. Yaaddeettaa ga'a. An akkuma durii. Salaata kaan hin beektaa. Afur hin beekaa. Fakkeenyaaf afur sadii akkasii mire. Yoo lama yoo ta'in lama moo? Lama yoo ta'in salaata kana salaattuu hin beekuun beektaa. Latti sin himne isaan. San booda salaateetiin rakaa lama salaatee sujuu bu'ee ammas lama salaatee lamaan egaa beektaa. Lamaan salaataa mire. Ani lakaa lama salaatee attaayyaatuu dheekaheen ammas deebi'ee rakaa lama salaateetiin attaayyaatuu je'eetiin salaamata baafadhee warra itti dhadhee hundi isaanii jamaa salaataa mire hin beeku gaallaa. Ani attaayyaatuu dee gaafan jedhee attaayyaatuu ergan jedhee booda salaamata kiyya baafadhee astaghfirullah jedhee gaafan jedhuun hindee ol kaanii salaataaru. Walti hijattee. Bitaan agalee. Hidhachuu fi gidduu saaraa bar namummaa kana guutuudha maskiida guutuudha. Budu ballee hojii ilaaltu bartuu salaataa. Adaamaadha. Ilaal masgida guddaadha. Masgida booleedha kan ijaadha. Masgida guddaadha. Namni na jira namoota jiru. Dila kana beektaa. Dafee dura jalqaba mo'aan yeroo waa'ee masgida dafee na qabeetaa duran jira. Falan dhabeeni. Maalin godha amma ka'ee salaatuu fi waan isaas naan galle maaliif akka godhaaran iyyuu. Taa'uuf uummata biraafti. Indee uummata biraa taa'ee salaamata iyyuu baafadhe. Mucaan hiriyaa kun hojii jira.
asiin jiru. Kolfuufis waan isaa olaaleetiin salaata keessa jira mire san taa'u. Natti nimne beetaan. Ani gaama silaatii gaafani si suuraa tokko jedhee ol ka'uuni nama na argaa mire nama ilaalu salaata keessatti nama ilaaltu mire afur qofa akka salaatan beetaa saboora salaamata qabaataa mire sanuun beeka gaal. Ammayyoo maan taa'ima nafe war. Dhiifama godhi taa'ima nafe. Inuma keessin salaan. Saboodaa. Haga geeffatamu sillee haga taawwalaa sangeessa. Qoyka sittin himaami. Sunnaa lama salaatanii amma sitti fufanne. Jechuun nama hubannaa hin qabne rabbiin kiyya sanarran ilaalu. Taraawwii jalqabaa dabar taraawwii qabaachuudha. Sunnaa gaafa salaatanii anis ka'een salaatutti ka'ee bakka isaan maajin akkuma isaan ta'an hin ta'an jedheen. Isaa booda sheeka gaafadheeni. Akkas akkasiin ta'ee akkas akkasiin godheen jedheen. Rabbiirraa na gaafa taa'ii salaatii kiyya gaafa sanaa badeerachuudha hin jedheen yookaan qadaan kaffalaa miree bakka yookaan rabbiin kiyya akkanarra laallee beeka. Amaaf si yaadee mitiila. Ammeenyaa afin godhee waan kana hubannoo isaanii qabu mudannoo ani qabu mudannoo jireenya kiyyaa keessatti sanaa maallaan jedhe beektaa tokko gadi ba'ee beektaa sheeka guddaadha kuttumee naan jedheen nannaqee nama guddaadha beektaa si dhukkubee naan jedhe lakkina dhukkubee miti hin jedheen sheeka bar innaan ani hin beekuu akkas akkasiin jedheen innuu namichi deebisee Allahu akbar takbiira deebisee namichi mudannoo kana gaafachuuf fedheeti kiristaanaan ture reefuun islaamataa taraawiin kun immoo taraawiin afaadhaan Allahu akbar namichi masjiida kee dhaabbate Allahu akbaredha takbiir antee biir fadhee yookaan sabuudha mudannoo lama gisee mudannoo ajaa'ibaati. Mudannoo ajaa'ibaati. Gaaffii keenya illee gara xumuraatti finnee jira ammoo carraa gaaffii keessaa baanee carraa si kennutti dhufnee jira. Carraan kun immoo carraa galateeffannaa namoota jireenya kee keessatti galatootu isaanii mala jettu carraa kana fayyadamii wanti sooshaal miidiyaadha waan ta'eef dhaamsa kee biraan qaqqabsiisi. Galatoomi waan dhumaa dursa alhamdulillahi rabbil alamin rabbii islaamummaa naaf kenne kanaaf galanni ulfinni keessaatii yeroo hundumaayyuu waan dhumaa dursa galanni ka rabbiidha isa islaamummaa naa kenneef ittaan sun ummata islaamaa hundumaa warra gaafan islaamummaatti dhufu akka ilma isaaniitti ofitti na qaban akka obboleessa isaaniitti nan dadhabne nan nuffine na wajjin nyaatanii na wajjin dhugan gadda koof gammachuu koo na wajjin qooddatan mudannoo koof muuxannoo koo hundumaa na wajjin qooddatan hiriyoota koo baay'ee qaba hiriyoota danuu qaba kana jedhee waan hin dhiisee maqaa isaanii dhahee dhiisuu hin qabu hundi isaanii galata guddaa na biraa qabu si galee keessattuu gaafan islaamummaatti dhufe namoota mudaa koo hundumaa wajjin na jaallatanii bakka jarjareetti tasgabbaa'edhanii bakka barachuu qabutti na barsiisanii bakka natti moo qofanitti natti manii inni kaan immoo akka ilma isaa fitti ofitti na qabee dhugaa bakka naqee bakka dhiisuu hin qabu beektaa waan bakka injiraa mire jechuun jaalalli mana kana jiru jaalala guddaadha. Islaamummaan jaalala kan jennuuf jechuudha si galee so kanaafu warri hundumtuu akka abbaatii sabbaa naa taatanii akka obboleessaatti obboleessa naa taatanii akka gorsaatti gorsa naa taatanii ustaazonni koo keessattuu ustaazuna jaafaa galatoomii ulfaadhu galanni kee guddaadha even warra akka Hamzaafaa warra akka Isaafaa warra akka Shee Sa'aad Aliifaa even Kadira Wadaayifaa Jamaalfaa Jeemsifaa beektu hundi keessanii Abbaa Jefal hiriyaa bareedaa tokkoon qaba. Yaa qaaliyyaan jaalladhu gaafan islaamummaatti tun dhufini nama umraa deemee umraatti suuraa kiyya qabee yaa rabbii kiyya mucaa kanaaf islaamummaaf kenni hiriyaa qabdaa bar inni kaan hiriyyaan kaan qarshii sii kennaa bar inni kaan uffata bitee sii kennaa bar inni kaan yoo rakkatte si bira dhaabbataa bar inumaayyuu immoo mucaanni kun nan beeku sooshaal miidiyaa irratti na beeka keessattuu nama hin galateeffatin hin darbinedha nama hin galateeffatin hin darbine jireenya kiyyatti nama oolmaa na biraa qabu oolmaa siin jedhuuni oolmaa anarra islaamummaa dhufu kootii fi hundee kanarra dhaabadhee dhaabbachuu kiyyaaf wallaahi rabbii kiyyattin sittima nama osoo ani islaamummaan fudhatin umraa deemee suuraa kiyya kaabaatti qabee du'aa inaaf godhee yaa rabbii nama kanaaf islaamummaa kenne islaamummaan fedhe nama dhee du'aa inaaf godheedha jireenya kootti niin galateeffadha islaamummaa kiyyatti dhufu keessaa inni even qooda olaanaa qaba even keessattuu namoota jaaladhu namoota gurguddaa jira warra akka ustaas Raayyaa Abbaa Macaafaa ni jaalladha ni kabajaa yeroo hundumaa namoota akka abbaa kootti jaalladhuudha. Ustaaz Ibsaafaa namoota gurguddaa jira himee dubbachuu fixuu hin danda'u keessattuu ani warra karaa ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa baay'ee jaalladha baay'ee masagaraa gorraa jaallatan hin jaalladha Sheek Alii Jimmaafaa hin jaalladha ni kabajaa maqaa isaa hidhee fixuu hin danda'u gaa fakkeenyummaa gaarii qajeelummaa gaarii namoota warraa baradhu namoota lima gurguddaa jira isaanis akkuma kana jechuudha namoota sooshaal miidiyaan beekaniif hin kaase malee jechuudha yeroo baay'ee namoonni kun maqaa kanaan namoota fidanii ol bira nu kaa'u baay'een isaan jaalladha baay'een isaan kabajaa ajiraatanii rabbiin umurii isaanii haa dheeressu namoonni anamma galateeffadhes ta'u namoonni islaamaa bakka dogoggoreetti akka na gorsan akka ilma isaaniitti akka ofitti na qaban bakka jabaadhu jedhu jireetti akka na jabeessan isinis miidiyaa keessanitti naaf eeruu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa galanni keessan guddaadha dirqama qabdu waayee ta'e isinittuun beeku malee isinuu ustaaza caaltu sheekota isinii caaltu yeroo isin jedhuun caaltu yeroo isin jedhuun waan isin hojjettani waan amantii islaamummaan wal qabatuu fi amantiin islaamummaa maal akka fakkaatu amantiin islaamaa maalii namni islaamaa amantaa islaamaa kanatti dhufu maal akka fakkaatu isinuu diinii kana keessatti gahee mataa keessanii bahaa jirtu
Rabbumaan irratti sinaa dhaabu, rabbiin irratti sinaa jabeessu. Tarii miidiyaa riqaanii waan baay'ee fayyadamuu danda'a. Kaan miidiyaa sirbaa godhata, kaan miidiyaa dhugaatii godhata, kaan miidiyaa sobanii ittiin hatan godhata, kaan miidiyaa ittiin waan hin taane hin godhan tahee hojjetaa oola. Baasii guddaatti baasee istiidiyoo guddaa qopheessee, kaameraa gurguddaa qopheessee, namoota biliyeeneraan miliyeeneraan namoota bitee intarviiyuu gochiisee wantoota faayidaa hin qabne gochaa oola. Isin garuu gatii baastanii diinii kanaaf hin hojjedhaa, diinii kanaaf hin tahaa, namni diinii kanarraa haa hubatu, hubannoo diinii kana haa qabaatu, hubannoo islaamummaa haa qabaatu. Namni tokko islaamummaa keessatti maal akka fakkaatu erga itti dhufee mudannoo fi muuxannoo isaa namni dhufee akka irraa baratuuf isin poodkaastii kana qopheessitanii, yuutuubii kana bantanii nama akka isin daawwatu gochuun keessanuu isin mataan keessan gahee mataa keessanii akka ba'aa jirtan hin dagatinaa. Rabbiin gatii dadhabbii keessanii isiniif haa kennu. Kana caalaa jabaadhaa, ulfaadhaa, galatoomaan isiniin jedha. Amiin amiin. Galatoomeetillee ulfaadhu. Irra deebiidhaan waamicha keenya kabajjee yeroo kee aarsaa gootee istuudiyoo keenyatti argamtee gaaffii nu kaasuuf deebii gahaadha sirriidha jettu waan nu laatteef irra deebiidhaan galatoomii ulfaadhu siin jennaa. Yaa isinillee galatoomaa ulfaadhaa. Atilleen sagantaa kana qopheessitee na waamuu keetii fi jabaadhu. Barsa akka gaarii akka keessuuf, iddoo guddaa akka keessuuf ati intala shamaraadha. Saatiitti ijoolleen baay'een iddoo umurii isaanii iddoo malee itti balleessanitti ati waan gaarii waan keerii dalagachaa jirta. Atis jabaadhu. Warri yuutuubii kanaas galatoomanii ulfaadhaa kabajamaan isiniin jedha. Galanni keessan guddaadha. Amiin ulfaadhu Saamii. Sagantaan keenyarraa sagantaa bareeda ture. Hawaasni bal'aallee waan baay'ee irraa akka baratan abdii qaba. Wanni balleessee nuu jiraate afuunaa hin laasiin jenna. Mana nagaatti nu galee si jaalanna. Rabbi si faana haa jiraatu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ulfaadhaa.